Baganagan uftani Ijoollee. Welcome to Walaikum Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Anadufu. Welcome. Jirtu. Jarra jada. Jirtu ransin jarra jechuu qabdani okay. Maalif jiraachuun keenya dhibbaan dhibbatti waan beekamee jiruuf jechuudha. Jirtu ransin jedhu jarra jada sagalee tokkoon. Jirtu ransin jedhu jarra jada. Baay'een isin jaalladha okay. Naarrabsaa jirtanisa wal arrabsuuf wal doorsisuun silaa darajaa tokkoffaa irratti argamtanii beekamtanii jirtanii. Haa ta'u malee sirba tokko isin affeeradhee barbaadaan jira qaasa baraake. Jimmaa 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 achiin qabadhimmaa kan jedhu wayii tokko sirba kana. Baganagaan nuftani qaaliiwwan koo jirtus. Haa? Jirtu miti fayyaadha miti hinjabaattu miti nagaa keessani miti. Sirba wayiin na beektu sirba sana baay'ee na ajaa'ibsiifadha sirba Jimmaa keessa. Garuu argachuu hin dandeenye. Walaikum Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Waliif daddabarsaa kee oo danda'ame isinii danda'ame. Sirbicha barbaadee dhabeen jira. Maqaa isaallee hin beeku qabatamaatiin. Laakiin barbaadee hin dhabe. Fuulan gooriina. Minilik nu seetanimoo? Ani sabboontuu keessaniitii bar. Sabboontuu qaaliin tala bushee garban tala maccaatii. Okay. Fuulan gooriinaa sinin jechuun barbaada. Walaikum Assalam warahmatullahi wabarakatuh. Jira wallahi. Dullatti koos jedha, lubbuu koos jedha, fokkattuu koos jedha. Ma fi mushkila waan hunda wayye. Wayye. Ergaas ni fan qaba seenaami. Warreen alaasaatti ni qaba hidhee maqaa Jimmaa balleessuu shamarra Jimmaa maqaa xureessuu fi warreen immoo fincaana affaariin dhalatee maqaa walloo balleessuu jechuudha. Sabboontota walloo maqaa balleessuu jechuudha. Fincaana affaariin dhalatee beektumti fincaana affaariin yeroo isiniin jedhu afaan Oromoo gara wallootti ol dhufee barate malee afaan Oromoo kan hin dubbachuu hin dandeenyu jechuudha. Sirbicha sananan nabe kalas rakkoon qabu. Ammaaf suma kana hordofa. Jimmaa biyya maali jedha. Way biyya jannataa namni fayyaan tole achitti dhalata kan jedhu way tokko. Maqaa isaanan dagadhe. Hi. كيفكم؟
جرتو زر الأعمال ها أرسي الراولو تجرمتي نو أنا قندك ميون نرسو سنرسو الربع كيسا وانت أرجعتها موينجرو أنا قندك ميون نرسو لكن أرسيستي ولوستي نما كيسا دوغون غوريتي نما لي نما أنا أعرف بقينا قال في السينما أوكي قالت ما أقول فادا عم سنيك أو جولي زمالي في السينما يو ركنيتي جولين أورمو كتاكل أتوكلي سينما وانغو تقوم دم سنيك أما أفانكي كواد ولو أفانكي كوادو نما جندكي كيسا مكا جندكي توريسو أفان كبسيسي سنين بودي أفان هوا كبسيستا أوكي بقت راسني كالي وانكو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته جلالك أبسطني أشما وجلدو أني أشما بلبل بنسفني دلوم تتاية دلوم انترا تركوك أبو دلوم نكو غانيتي نامني كي همتي نمجراتي وانكبرو ملي أبا في إلمتي هاما في همني انجرو جمتي يا ورق الكل بشاشة غراني ربي سيموسي كالتي براني هلما قل بين بطارقانكي هرالي قل بين ملتا مكانكي والله هندن دو انتنينكي مبايكي هندن دو هاتو يادك يجب سارفين warri rafnes seenaati walitti dabarsaa yaada kiyya hubadha nuyi naman arrabsinu ilmaan maccaa naman arrabsu afaan badaadhii naman arrabsu haadha gootota seenaa lammeessite waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh Jimmaa muka enkasaru burqa shanan gibe haadha gootota maal jechuufi waan jechuuf deemu caqasi akka ilmoo namaa taayiiti arrabanneerati Jimmaa muka enkasaru welcome to Oye Bagana gan uttani qali wanko warra rafne sesena zira ashama ashama warra shanan gibe ashama gibangalu kennan ashama yomnu gibe ashama namadisi kubba ashama
jaalala qabsisnee ashamaa ashamaan ashamaan ashamaa of jala to'annee ashamaa ashamaan ashamaan ashamaa balbala bansifnee ashamaa ashamaan ashamaan ashamaa daasii kee gabbatee kan dhabe nyaachisa namni kee ammatee nama jiraachisa waan qabhiruu malee abbaa fi ilmatti ama fi hammeenyi injiru jimmatti yaa warra qulqulluu bashashaa garanii rabbi si mootisee kallattii baraanii halumaaf ol ba'ee mul'ataa ragaan kee har'allee ol ba'ee mul'ataa baqaan kee. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Booddee umarra isin aggaabasa. Umarraan isin aggaabasa jechuudha. Jira jirtu fayyaa keessanii ilmaan Oromoo akkam jirtu kan kaabaaf kan kibbaa qaasa gadii kiyyaa isinii nagaa manatti fakkaata. Ashaan dulloome waan hin jiruuf akka gurratti isin galitti isinii hima. Hayyoo booddee isin aggaabasa sirba kana baay'ee waan hin jaalladhuufi. Hordoftoota dullatti hawwishaa yookiin hoggantuu Oromiyaa yookiin mudiira Feesbuukii jalatti argamtan kan kaabaa kan kibbaa ilmaan Oromoo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Jira jirtu fayyaa keessaniin jabaattu annagaa kooti galata rabbii nagaan qaba. Waan isin jechuu barbaadu seseenaa yoo jiraattaniidha. Warra fincaan affaariin dhalatee maqaa sabboontota walloo balleessuu fi warreen ammoo jala deemee warra badii dalagan kanaaf harka rukutaniif ergaan qaba. Seseenaa okee. Maaltu jira ani ganda namaa hin tuqu. Ganda namaa osoo hin tuqiin isa dogongoree isa fincaan Sumaaleedhaan dhalatee Harargee dhalatee niqaaba dhalaa isaatti deebisee hidhee moodii ijoollee Jimmaatti qabuufis warra fincaan affaar irraa dhufee maalummaa isaanii osoo hin beekin biyya alaa ufanii oromummaa isaanii dhaga'anii ilmaan Oromootti qoosan jechuudha. Abiyyi Oromoo ta'ee Oromoo fixaa jira jettu. Isinoo afaan Paakistaanii haasaa ilmaan Oromoo dararaa jirtu tokkicha mucaa qabee kan hin dararu suni inni sun Oromoo inni afaan Oromoo dubbatu isa kamiin Abiyyi Oromoo ta'ee Oromoo fixaa jira. Poolisiin Oromiyaa Oromoo taanii Oromoo keenya fixaa jiru maaliif jettu? Isinoo afaan Paakistaanii yookiin afaan Faranjii yookiin immoo afaan maal jedhee isinii himu? Afaan Itoophiyaa irraa adda ta'e dubbataa jirtanii sanaayyuu afaan Oromoo dubbachaa kan ilma Oromoo tokko siqaayii galchitan isin. Sijjammari sadaqaa nyaachaa kan guddate abaabileen akaakileen kee abbaa jifaari sadaqaa kennee kan guddise kun 100% ni beekna. Garuu sadaqaa argachuu kan dandeessan isin ijoollee Jimmaa qofarraa miti. Yoo rakkattanii ilmaan Oromoo kutaan kamiyyuu garaa laafee isinii gargaaruu danda'a. Bara yeroo sana abbaan jifaari sooressa waan ta'aniif jennaan hundumtiyyuu gara isaanii godaanee hojjetee harka isaaniirraa nyaachaa dhugaa ture. Kun waan jirudha. Ijoolleen Jimmaa ijoollee isaanii immoo sadaqaa isinii kennuudhaaf ammallee qabu isinii kennuu danda'u. Garuu yoo dhabdan waan nyaattan yoo dhabdan mucaa miskiina qabdanii kunuun siqaayii galchitanii osoo hin taane ilmaan Oromoo nu gargaaraa jettanii yoo guruuppii hidhattan kutaan kamiyyuu isin gargaaruu danda'a. Kan Abiyyi deeggaru nama Jimmaa qofaa miti. Garuu Abiyyi Jimmaa ta'uu isaa ilaaltanii ijoollee Jimmaa akkasitti siqaayii galchuun afaan Oromoo dubbachaa afaan Oromootiin jechaa akka nama nafxanyaa tokko Tigreeniyyuu akkana afaan Oromoo nama dubbatu siqaayiin galchitu jechuudha. Hammatee zarinya isaanii irratti wallolu malee. Isin kun afaan Oromoo haasa'a ijoollee Jimmaa irratti kan tarkaanfii fudhattan sababa diqaalummaa keessaniidhaaf immoo sababa Oromoo taataniif. Dhuguma Oromoo namni dhuguma Oromoo ta'e fincaan affaariin nama dhalate kan akkanatti Oromoo irratti qoosu jechuudha. Osoo hammam beela'eeyyuu nama akkas karaa deemaa qabee hin jedhu nama waa'ee siyaasaa miti mucaan nama wanti jedhee dalagaaf biyya beeyyuu ganaan jedhee nama hojjetatee of jijjiiree biyya Arabaa kan jedheeyyuu hin fakkaatu yeroo kanatti ilaalamu. Isin uummata Rabbiin hin sodaanne uummata nama wajjin walii galuu hin dandeenye akkamitti namni si waliin deema? Yoommoo gandummaa jettanii gandummaa yoo wanti jedhanillee Abiyyiin gandummaaf hojjetaa hin jiru. Kutaa 11 keessaa muddoo hundatu Abiyyi profaayilii irra kaataa jira. Abiyyi faarsaa jira. Keessan isa Abiyyi faarsu
maqaa hin ooftan garuu dhalataa gandi keessanii maaliif gandummaatiin wal deemtu nama tokkotti quba qabdanii nama tokko sana arrabsuu hin barbaadan. Ijoolleen Jimmaa immoo waan akkasii miti. Ijoollee Jimmaa ta'anii harka 100 keessaa harka 50 nama Jawaariin deeggaru arga. Isinii galee harka 50 keessaa harka 100 nama Hooboo deeggaru. Isinii galee harka 100 keessaa harka 50 nama Badhaadhina deeggaru. Hundumtiyyuu yaadaan paartii isatti fakkaatee deeggara malee Abiyyi waan Jimmaa ta'eef namni deeggaraa jiru hin jiru. Abiyyi waan profaayilii irraa qabuuf mucaa kana kilaashiitti qabee afaan Oromoo haasaa uummata biltsiginnaan bare Oromoo ta'ee Oromoof hojjetaa jira. Ati Oromoo taatee Oromoo akka keetti akkana kilaashii qabdee kan doorsistu qoonqoo kee jettee saanduu waan itti nyaattee bultuu dhabdee ati wayii saba biraa taateeti. Isa kamiin Abiyyi himattu ree? Isa kamiin Abiyyi himattu? Oromoo taatee akkana Oromoo yeroo doorsistu afaan Oromoo haasaa sanaa yusuu afaan biraa haasofte maqaa uummata Oromoos nyaattan. Qabsoo uummata Oromoos bishaanitti naqxan. Affaar irraa dhuftee kan afaan Oromoo dubbachuu hin dandeenye fincaana Affaariin alattee because nuyi walloo sabboonummaatti beekna malee nama akkasitti hin beeknu. Garuu loqoda walloo dubbachaa loqoda Harargee dubbachaa niqaaba dhalaa keetti hiitee eengadda muudii ati hojjetaa turte isin arginee jirra. Manfuwaatti dhalaa Jimmaatti ulfeessanii akkas godhanii niqaaba itti gootanii dhalaa keessanitti Jimmaatti muudii qabdu. Kun hundi hinaaffaa Abiyyi bulchaa Itoophiyaa kan ta'e dhalataa Jimmaa waan ta'eedhaaf gandummaaf timmi dhimmoonni biyya hundumaa as tadaaddaraa jira. Gandummaa keessan kana yaadaan osoo wal mo'attanii bareedaadha. Nama yaadaan nama tokko mo'achuu hin dandeenyetu humnaan walitti deema jechuudha. Isaayyuu immoo humnaan kan walitti deemu nama akkasii osoo hin taane waliif qaxartanii waliif beellamtanii bakka tokkotti osoo wal waamtanii turuudha. Nama nyaata nyaatii hin jiraanne nama beela hojii barbaaddatu nama akkasii as taqaayya'uun kun isiniif gaarii miti. Akkasitti bilisummaa hin fiddan. Uummata Affaar ol ba'ee isin cafacafu yerootti jarra sana ofirraa hin deebistanii galtanii qabsooftanii biyyatti yoo barbaaddan. Kan akkanatti biyya Saawud Arabiyaa keessa namni riskii barbaaddachuu biyya ormaa dhufe malee yookiin itti tolee kan itti hidhee dhufe hin jiru. Shurxaa Saawud Arabiyaa irraa immoo darbee isin afaan Oromoo haasaa Oromoo akka keessanii akkanatti as-saqayyoon kun isiniif gaariidha. Akkanatti Abiyyi aangoo irraa buustu akkanatti ijoollee Jimmaatti ni jettu. Ijoollee Jimmaa miti maashaallah addunyaa guutuutu Abiyyi deeggaraa jira. Mi amma jara kan Arsii ta'e Harargee ta'e Shawaa ta'e kan Abiyyi deeggaru maaf akkanatti tarkaanfii irratti hin fudhatiin? Uummata fincaan Affaariin dhalatee fincaan Sumaaliin dhalatte Oromoof waan hojjettan Oromoof waan yaaddan fakkaatanii maqaa Oromoo kan nyaattan jechuudha isin. Dhugaa Rabbi bakka jirtan osoo of bartanii gaariidha. Abaabileen akaakiliin keessan abbaa jifaartu nyaachisaadha. Gabataa irratti nyaatan Jimmaatti kan isaan biran isinii galee. Abbaan Jifaar osoo hin jiraanne amantaa amma musliimummaattiin boontu kana ittiin of hin bartu turte. Eenyummaa keessa gurguree sifxa ture. Minilik osoo abbaan Jifaar hin jiraanne. Kanaafuu abbaa Jifaar malee kan sadaqaa isinii hiraa ture ijoolleen Jimmaa sadaqaa isinii hiruu hin danda'ani har'a. Isinii galee abbaan Jifaar nama meeqa isinii gumaachee dacheen Jimmaa goota biqilchiteen har'a isin dimokiraasii argattanii as baatanii kan haqqisaa jirtan jechuudha. Isiniif galee sagaleen kun nagaama affanamee jira. Isinii galee goota hayyuun Jimmaa biqilchiteen warra ustaaza diinummaatiinis ta'e beekumsaanis ta'e biyya bulchuudhaanis ta'e goota Jimmaan keessaa ba'een of barreeti akkanatti kunoo intini jechaa jirra jechuudha. Amma immoo darbitanii biltsiginnaa waamaa kunoo biltsiginnaa qabeen jira. Ati bari nama qunxuroo rarraafatee jiru miti. Namni akkasitti dhiira tokko doorsisu nama qunxuroo rarraafatee jiru miti. Osoo dhuguma dhiirummaa qabaattee beellamtee nama tokko lamaa miti kan biltsiginnaa deeggaru. Dhugaa Rabbiitiin kolfinaan haqiiquman jedha. Osoo qunxuroo rarraafatee jiraate dhiirummaa onnee dhiirri rarraafateef miti. Isin galee namni dhiira ta'ee dhiira kottu naaf beellamee waliif qaxaree deema malee miskiina akkasii nama garaatii waa nyaatii hin qabne akkana mar'umaan isaa walitti gogee jiru ati Abiyyi deeggartee nama waa'ee siyaasaa hin beekne sababa Jimmaa ta'eef sababa profaayilii Abiyyi ofirra kaawwatee jirudha. Akkas gochuun kun isiniif doofummaa keessaa wallaalumsaadha isin galee maqaa Oromoo nyaachaa jirtan isin. Oromoo qabsoo Oromoo fi maqaa Oromoo nyaachaa jirtan bu'aa tokko buusaa hin jirtan. Warra biltsiginnaa waamaa warra biltsiginnaa kana gochuu deemaa mee bakka jirutti koottaati akkana kilaashiidhaan nu doorsisaame cidhaan kee salphuu ta'ee jiru akkanatti si jalatti hin burksa osoo ofirra hin galagaliin jechuudha. Cidhaan kee osoo mucaa sana ta'e yeroo kilaashii kana qabdu harkas haloosee cidhaan kee buruksa achitti si hambisuu tureyyuu. Cidhaan kee akkanatti walitti si qabuu ture. Si galee garuu mucaan tokkoffaa kilaashii irra qabdee waan jirtuuf lammaffaa immoo biyyittii keessatti yookiin immoo nama akkasaa tokko obbiraa waan hin qabaanneef sodaateeti callisee si jala taa'ee bu'a akka dhalaatti jechuudha. Ilmoon dhiiraa tokko akka nanti needhee kan boo kilaashii qabattee jirtu sodaateeti malee namummaa kee sodaatee miti.
fincaan affaariin kan tineet amma inaaffaan keessan kun eessaanis hin ga'ame inaaffaan keessan kun eessaanis hin ga'a jimmaan keessaa isa kaafaa deeggaru jaallattanii isa bilchiginnaa deeggaru jibbuun maaliif barbaachise jaallatta walumatti jibbita walumatti ta'uu qaba kaafaa kan deeggaran amma ijoollee jimmaa keessaa meeqatu jiru isinis ijoolleen jimmaa tokkummaa ijaarradha warra kana guruuppii godhataniiti malee feesbuuk irratti akka nuyi wal beeknu kana wal beekanii qofaa miti wal ijaara ilmoon namaa ijoolleen gandi biraa wal ijaarti isinii galee osoo waliin buusin osoo waliin tuffatiin guruuppii keessan ijaarradhaatti kallattiitti namni isinii dhufe sanatti nama sana ofirraa deebisuu dandeessan karaa tokko mijeeffadha isinii galee maayimiin kan hin baranne fincaan sumaaleetiin alatti immoo niqaaba hidhatte dhalaan kun alaa jimmaati kunoo rakkoo akkasiitu ishee mudate yoo jedhamte gara laaftanii deemtanii ittiyyuun bilbiliinaa warrumatti bilbilee yaadarraa fuudhu sanan taazzabeeyyoon dhalaan tokko akkamitti fincaan sumaaleen kan dhalatte niqaaba godhatte achi keessaa ilkaan baasaa akkamitti muudii isinitti qabdi kun ijoollee jimmaati kuulloo jimmaati ulfeessanii manfuwaatti gatan kan ulfaa'e kan of keessaa baasaa oolu osoo beektanii ijoollee kutaa keessaniiti osoo adda baasattanii beektan jechuudha nama zinaatii miti ijoolleen jimmaa nama adabaan guddatte nama quraana qara'aa guddatte hamman beekuttis hamman seenaa ilaaluttis jechuudha isinii galee warra akkasiif deebiiyyuu hin kenninaas baatanii dhugaa rabbiiti ijoollee danuutu laayivii irratti waraabe tuffadhaati dhiisaa mucaa qaban sana akkuma kukkutanii haa nyaatanii maallaqaaf miti kan isaan ittiin jedhan mucaa sana itti dhukaasanii foonsaa kattafanii xabbasanii haa nyaatanii silaas nama nyaachuu malee homaa tokko hojii biraa hin qabani isinii galee kattafanii haa nyaatanii garuu kan isaan immoo jeezaan gaafa ba'utu dhufa isinii galee walloo ta'ee shawaa ta'ee arsii ta'ee kan ijoollee jimmaatti dhaqee waliin nyaatee dhugu garuu namni sammuu qaba sii galee namni tokko arsii ta'eef yookiin jimmaa ta'eef yookiin shawaa ta'eef kan jimmaa waliin nyaatee dhugu kan waa'ee siyaasaa quba hin qabne kan akka oromummaatti yaadaan deemu meeqatu jira isinii galee isin garuu namni kun abiyyii wajjin abiyyii deeggaraa namni kun intiniidha hin jettan sabuma jimmaa ta'eef waan barbaadan tarkaanfii barbaadan irratti fudhattu kun dhiirummaa miti isinii galee kun dhiirummaa nama hin jechisiisu isinii galee dhiirummaa nama hin jechisiisu namni oromoo uummateetti oromummaan walitti qabaateetti garaa namaaf laafa isinii galee yoo dhibeellee paartii madeeggartu sanatti illee sossobdee maal jettee gara kee deebisuu dandeessa malee kilaashii oromoo afaan oromoo haasaa qoy akkamitti abiyyii himattu sin abiyyi akkamitti himattu abiyyiin illee nama badii hojjete tarkaanfii irratti fudhatee mana hidhaa galcha malee itti fayyumatti dhukaasee intiniin jedhu isinuu jirtu fayyaa abbaa nagaa kan intiniittanii mana dhaqxanii fuutanii kan doorsistan kilaashiidhaan na adabuu shakilkum isini kan minilik ta'ee jiru ilmaan oromootti minilik ta'ee jira yeroo ammaa kana isinii galee namni oromoof jibbaa qabu akka nama doorsisu mucaa waan nyaatee buluu hin qabne ofiif iyyuu intini dheerasqee barbaacha biyya ormaa dhufetti shurxaan saawudii kan yaaddoon intini nuyetti rammoo darbee daran isin immoo kanatti kilaashiidhaan wal doorsisu kadhattee nyaattuu deemtee mana arabaa deemtee hojjettee nazzaftee yookiin immoo zabanyaa taatee nyaattu biyyoo nyaadhu kan biyyaa baatee hojjetattee nyaachuudhaaf malee mucaa dhiiraa tokko qabdee maallaqa hawwalsiistee intini jechuudhaaf hin solamtaa'edha saayyuu dhiira ta'ee dhiira kan hojjetu maayinni afaan isaa keessaa kan ba'u baalegeen ijoolleen oromoo safuu beekti jechuma inni jecha mucaa sana doorsisuu dhagee dhugaa rabbi baay'een taazzabe keessattuu ijoolleen walloo sabboonummaatiin isin beekna nama keessan kan akkasii irratti tarkaanfii fudhadhaa namni tokko lama yeroo balleessu nama sanaaf harka rukutuu osoo hin taane namni sun bakka kam akka jiraatu hamma biyya isaatti maatii isaallee qoradhaati adabatti godha isinii galee jala deemtanii harka rukutinaa borus bayee akkuma kana keessan immoo bor xifii kana caalu ijoolleen jimmaa tarkaanfii irratti fudhachuu danda'u yookaan immoo jiizaan rabbi biraa dhufee bakka akka rabbii itti bu'ee yookiin balaa konkolaataan itti jedhee bakkeetti hafuu danda'a isinii galee ajaa keessan isin gorfadhaa qabaati kutaa kamiyyuu haa ta'u isinii galee paartii deeggaruun dirqama miti fedhiidha abbaan fedhee waan barbaade deeggaruu danda'a inaaffaatiin immoo wanti ta'uu hin jiru mucaan kun rukutameef reebameef du'eef abiyyi aangoorraa hin bu'u kana quba qabaadhu garuu oromoon si taazzaba afaan oromoo haasaa jimmummaa isaaf mucaa kana yoo dhiibbaarraan geesse yoo rukuttee madeessite sumatu taazzabama sumatu itti fokkata malee mucaan sun hooma tokkollee hin ta'u isinii galee ijoollee meeqa argini ijoollee meeqa nama biloozaa abiyyi maaf uffattaadhaaf kan rakkoo uumu jechuudha kun abdishaa gaaroo arginee jirra yeroo darbe bakka hojii isaatti deemanii mushaawara qabatanii deemanii rukutanii kun badiin samaa inni jawaarii yaadaan morme abiyyi deeggare paartii tokko mormuu paartii tokko deeggaruun hooma jiru isinii galee kanaaf
hamma manaatti deemtanii nama sana tuqu osoo hin taane yaada sammuu aduu tokko Facebook irratti akkuma inni ba'ee intiniidhe isinillee akkuma kana yaadan nama mormuutu irra gaarii dhala namaaf barbaachisa. Isinii galee ijoolleen jimmaallee wal ijaaraa. Isbaalaa warra akkasii fincaan affaariin alatti oromummaan ishee hin beekamne ishee akkasii amma oromummaa ishee osoo gaafatanii hanga 3-4 illee nama lakkaa'uu hin dandeenye. Si galee ijoollee Jimmaa miti abbaan Jifaariyyuu sadaqaa kennaa baabilee keef akaakilee kee nyaachisaa kan jiraachaa turan osoo ati hin beekin osoo aloonni hin qaqqabin. Sadaqaa yoo ta'e rakkoon qabu sadaqaa Jimmaa bartanii waan guddattaniif jennaan ijoollee Jimmaa qofa immoo miti yeroo ammaa kan isinii saddaqu kutaa kamirraayyuu isinii saddaquu danda'a yoo rakkattan jechuudha. Ilmoo namaa foonsaa nyaachuudhaaf hin salamta akkana taata fokkataa abbaa keeti afaanuma wallaa yeroo akkasii kana bira jiraatanii cidhaansaa qabanii cidhaansaa burqisuudha. Ijoollee dhiiraa tokko nama intineetti dhugaa rabbiiti nama kamiyyuu ta'a nama hammeenyaaf sinixu osoo inni ofirra hin galagaliin cidhaansaa qabaatechitti burqisa. Achumaan biyyee nyaata Oromoo sana hafuura tokko osoo hin baafatiin kaa'ee dhiyaafa. Maaliif badiif sitti dhufe waan ta'eef inni yoo Oromummaa isaa ofirratti hin ilaalle. Jimmummaa ta'uusaa qofaaf yaade malee ani Oromoodha mucaan kun Oromoodha afaan Oromoo dubbatee sammuu isaa keessa hin dhufne Oromummaan. Isinii galee jimmummaa isaa qofaaf ergee kana deemanii doorsisuu ta'e isinillee tarkaanfii fudhachuu dandeessan. Gara laafiinsa qabdu dhugaadha. Ilmaan macaaftuu lamaa sijjammar namarratti badii tarkaanfii fudhachuu sintimiin jedhu ilmoo namaa tokkos qabee miidhuu hin yaadu. Nuyi akka jira. Kana isiniin jedha wal ijaaraa. Namni tokko waan barbaadeen tiniyaa jedhu waa'ee siyaasaatiif miti. Akka biyyummaatti yoo ta'e waliin dhaabbachuu qabdan. Siyaasa waan feetan deeggaraa. Waan feetan deeggaruu modhiistanii Abiyyi nama haa ajjeesu biyyittiidhaaf haa tolu biyyittiidhaaf tolu haa dhiisu akka gandummaatti Abiyyi deeggaruu qabdaniyyuu 100%. Isinii galee hundumtiyyuu keenya jedha malee akka Oromootti kan deemaa jiru tokko hin jiru. Akka gandaatti. Isinii galee gandummaa yoo amala gandummaa yoo dhabdan dirqama namarraa waa tokko hubachuu qabna. Isinii galee dirqama waan hin beekne tokko namarraa barachuu qabna. Yoo gandummaa hin beekne jarri kun gandummaaf malee Abiyyi kan deeggaru Shawaa keessas, Wallagga keessas, Jimmaan keessas, Arsiin keessas, Harargee keessas, Walloo keessas ni jira. Isinii galee garuu sababa manni Jimmaatiif Abiyyi Jimmaatiif inaaffaarraan kan ka'e mucaa miskiina waan beekne miidhaarraan ga'u jechuudha. Dhiira ta'e dhiira akkasaatti kilaashii qabe yoo natti kilaashiin isaa bara xiyitii mayyuu hin qabu. Fokkataan kun xiyitii maalii itti galchata waamumatti saanduqi tokko nyaatu dhabeetii miti kan mucaa kana doorsisee maallaqa akka ijoolleen buusanii fi kan barbaadu. Osuma qabaateeyyuu kilaashii xiyitii hin qabneen kan inni as ba'ee kaafaa'ummaatiin of dhaaddatee biltsiginnaa balaaleffatee mucaan kun biltsiginnaa dhadhee dhiibbarraan ga'uu yaadu osoo kiisiidhaa qabaatee mucaa sanatti qabeen doorsisu ture. Sadaqaatiin waan guddatteef jennaan. Mandararraa mandaratti darbaa ilmoon haatti waan guddisteef jennaan kadhaa jala waan hin baaneef ammallee mucaa kana qabee ijoollee Jimmaa maallaqa buusisuu barbaadee jira. Isinii galee ijoolleen Jimmaallee hin gowwoomina. Hatta jimmummaan keessan ergi jimmummaa keessaniif jibbamtanii ta'e Abiyyi madeeggara. Ilmaan Abiyyi uummata Oromoodhaafis Itoophiyaafis bu'aa haa buusus miidhaa fidus tolaasaas badaasaas shaffanaati zimmeedhaa deeggara ergi gandummaa ta'e. Dhugaa rabbiiti hanaqii kun isinii hima. Ergi gandummaa ta'e callisaama akkuma Abiyyiin shabakan kee badaa hojjetaa hin jiru. Dhugaa rabbiitaan haqiiquma isinii hima. Kuulloon namadha. Kuulloo yeroo jedhamtanis kuullootti hin qaanfatina. Kuulloon zarii namaati. Zarii filatamaadha. Abiyyi tolaasaa hojjetu, hamaasaa hojjetu, biyyittiifis bu'aa buusu akka nuuf galetti nuyi deeggaraa jirra miti. Akka tokkummaa Oromootti deemaa jirra miti. Garuu isaan ergi akka gandaatti deemanii isinillee Abiyyuma keessan deeggara. Kalas ergi tokkummaan feeni Abiyyuma deeggara. Isinii galee Abiyyi dhalataa Jimmaa jimmummaa isaaf ergi namni akkana qabamee bakka argetti tumamuu ta'e bakka argetti doorsifamuu ta'e bakka argetti jechan taaneen arrabsamuu ergi ta'e dhiirri tokko dhiira ta'e akkamitti dhiira tokko kuffisee afaan Oromoo dubbataa kana doorsisuu ergi ta'e annaa galaan jiru sanumaayyuu ergi akkana ta'e isinillee Abiyyuma faarsaa. Isinii galee keessumti keessan osoo isin hin fedhiin Abiyyi jibbaa qabdanii fi osuma jibbaa qabdanii fi jibbaa keessan keessoo keessanitti afaan keessan Abiyyi faarsaa. Mi akkasaan ta'an ilaalla. Ergi jimmummaaf akkana ta'uu ta'e. Ergi jimmummaaf ijoollee qabanii gara ta'e
Jimmummaa firgii qabanii tinii dhute jimmaatti ergi dhalaa tortortuu ijaaza doomee qabuutu dhalaa Sumaalee fincaan Sumaaleen alatti dhalaa jimmaatti dhanii niqaaba itti dhanii isheen achi keessaa niqaaba keessaa koofaltee muudii ergi jimmaatti qabuute Abiy waan jimmaatiif waan hundi kun jimmaarra ergi ga'e isinillee Abiyyi madeeggara homaan taatanii Abiyyiin namatti qaanfattanii miti deeggartanii nama biyyatti astadaddaree bu'aa guddaa buusedha. Sababa gandummaatiin malee kan Abiyyiin balaaleffatame badii tokko qabaatiitii miti. Isinii galee sadaqaa immoo sadaqaa yoo ta'e sadaqaa kadhachuu ta'e ijoollee Jimmaa qofa miti. Ijoollee Jimmaa yoo kadhattanis sadaqaa Jimmaatiin of bartanii waan ta'eef abaabileen akaakileen keessan sadaqaa Jimmaatiin of bare waan ta'eef seenaas dubbistanii oduus dhageessanii mungkin ammas dabalata sadaqaa ijoollee Jimmaarraa barbaadda yoo ta'e ijoollee Jimmaa tokko osoo rukutiin osoo hin madeessin osoo maaliin jedhin maallaqa sirraa barbaannaa. Nuyi nama mana godha. Ergi sadaqaa ijoollee Jimmaarraa feetanii osoo hin tumiin osoo maaliin jedhin sadaqaa akkuma kanaan kadhachuu qabdan. Beela isin baasu maaliif abbaaf ilmarraa barachaa waan dhufaniif abbaaf ilmarraa arjoominaaf beekumsa waan qabaniif jenna waan qabanirraa kiisii isaanii keessaa baasanii isiniif kennanii isin nyaachisu nu baasu rakkoo hin qabu. Maaliif jaalala beeku tokkummaa beeku yaadaan nama mormuu danda'u malee kilaashii namatti dhugaasuu hin beekan sammuudhaan kan isaan injifatan isiniin galee sammuudhaan abbaan Jifaar Minilik isa jedhamu sana itti dhukaasee osoo hin taane sammuudhaan abshaalinnatii waan qabaniif isiniin galee abshaalinnatii waan qabaniif jennan Minilik osoo akkanatti qeensa akkaammattinii yeroo namni nama qoonxootu nama dhukkubamte amma kana osoo namantiin hin jedhin osoo sawunnatii isaanii irraa tisiisa hin kaasin tooftaatiin injifatan jechuudha. Sinigale isinillee Abiyyirraa muuxannoo fudhadhaa ijoolleen badhaadhinaas badhaadhinni akka Jimmaatti isinii hima amma badhaadhinni Jimmaa qofaa miti akka Jimmaatti Abiyyirraa fudhadhaa muuxannoo Abiyyi amma nama hedduutu itti duula deebii kennaaf hin jiru ammasin namni tokko kana godhe jettan namni lama sadii irraa dubbate baqiidha sinigale deebiin hin barbaachisu warra akkasiif tuffatanii dhiisuu wayya irrattis viidiyoo waraabuu miti sinigale mucaan sun immoo qabanii miti achumatti ajjeesanii foon isaa gurgubanii haa nyaatan gaaf sana isaanillee jizaasaa sin argatu harka namaatis harka rabbiitis hunuma argatu yeroo hunuma gaa sinigale gara laafummaa malee yeroo ammaa kana inni Jimmaas inni Arsiis inni Wallaggaas inni Shawaas sababa biyya Ormaa risqiin nu fide kanatti wal keessa jiraanna hundi keenya iyyuu sinigale hundi keenya wal keessa jiraan garuu inni Walloo tokko mucaa Jimmaatti qabeechitti akkana godheera mucaa Walloo kun nu bira jira nuyi kana goonaa kan jedhu gara jabummaa akkasii hin qaban ijoolleen Jimmaa gara jabummaa akkasii hin qaban nama miidhuu si yaadaan garuu paartii deeggaran sana yaadaan as ba'anii yaada qaban irraa nuuf qoodu waan Abiyyi hojjeterraa nu dubbatu. Kun immoo Jimmaa fi nuumu sinigale wallaalaa waan taataniif malee waan sammuudhaan mo'achuu hin dandeessaniif malee wallaaltota waan taataniif malee Jimmaan osoo beeknanii nda'um adda durummaa kutaa Oromiyaa keessaa adda durummaatti kan isin galateeffachuu qabdan kutaa Oromiyaa Jimmaati. Sinigale kan dacheen ishee goota meeqa biqilchite sinigale goota Oromummaarrayyuu diinummaa kanii bakka badii keerraa si gorsee yookiin immoo hadiisa si qaree kan si deebisu goota meeqa kan Jimmaan keessaa bahe kanatti ittiin of barte jechuudha. Sinigale kanaafuu gabaabumatti ijoolleen Jimmaa wal ijaaruu qabdani paartiin keessan bakka biraa keessaa deebitanii Abiyyi deeggaruu qabdani maaliif Jimma waan taataniif arrabsamaa jirtani of irratti hin barreessin. Fedhii jaalala dubartii ganda eessaayyuu fuudha rakkoon qabu jaalalli fi siyaasni walitti hin dhufu si jammar. Siyaasifni jaalalli walitti hin dhufu. Fakkeenya Arsii fuudheedhaa fi kaafaa deeggaruu qabda yoo siin jette sadiin xallaqni kaasheetti kenni haa deemtu allaqa. Sigalee siyaasaaf miti kan si walitti dhuftan bultii dhaabbachuudhaaf. Dubartiin dhiira jalatti bulti malee dhiirri dubartii jalatti hin bulu nuyi akka beeknutti akka aadaa keenyatti. Sigalee kanaafuu Arsii fuuteedhaaf kaafaa deeggaruu qabda dirqama siin jettee ajajii kootiin bultate yoo siin jette ni kaashee sadiinti kenni xallaqee haa deemtu lafa deemtu allaqa. Yoo siyaasummaadhaaf walitti dhuftan ta'e yoo immoo jaalalaaf walitti dhuftan ta'e ati akka siyaasa gandummaa argitee dubbiin atillee Abiyyi kee deeggarii jaalalaa waliin jiraadhu waan isheen feete fedhii ishee fi haqa ishee eegiifi bas kana wanti sirraa eegamu. Sinigale kutaa kamiyyuu ta'a siyaasaan deeggaruu qabda yoo siin jette ni kaashee sadiin xallaqeetti kenni maaliif siyaasaaf miti kan isin walitti dhuftan
jireenya dhaabbattanii bultii waliin horachuudhaaf siyaasiif jaalalli waliin argatu. Isinii galee kanaafuu Abiyyi mafarsaa isaanillee gandummaatiin deemanii akka rabbiitti nama tokko faarsaa jiranii miti. Akkamitti paartii kaafa'uu hin taaneedhaaf Abiyyi maafura faayilii irra kaawwatteedhaaf ilmoo tokko qabanii kilaashiidhaan doorsisaa jiranii miti. Oromoo afaan Oromoo haasaa. Isaayyuu Oromoo Abiyyi Oromoo ta'ee nuuf fixaa jira. Abiyyi Oromoo miti Minilikidhaadhu. Isinii afaan Oromoo dubbachaa kan kilaashii tokkoon mucaa tokko lafatti doorsistan. Isinii kan Minilik caalu isinii haaki. Kan Minilik kan wayyaanee caala uummata Oromoo irratti diraamaa dalagaa jiru isinidha. Isinii galee akkasitti kan paartii badhaadhinaa yookiin Abiyyi profaayilii irra kaawwatteedhaa fi kilaashiidhaan tinii jechaa jirtan osuma amma carraan ta'ee dhaabni isin deeggartan sun biyya bulchuu eegalee akkam nama gootumi bigaalaa deemuudhaaf iyyuu waraqaa eenyummaa nama gaafattu jechuudha biyyattii keessatti. Isinii galee namni osoo bakka sana hin gahin na argi baay'isu gaafuma aangoo sana qabatu iyyuu waa hedduu miidhaa namarraan ga'uu danda'a. Namni suuta deema. Isinii galee suuta deema. Isheen akkasii daaraaf daakuu Yemanii keessa baatee dhufte immoo Abiyyi maafirra kaawwatteedhaaf kilaashiidhaan akkasitti ilmoo dhiiraa tokko lafatti doorsisu maaliif barbaachise? Xiqqoo ishee isinitti naga'amu xiqqooma ishee illiinaama keessanitti afaan Oromoo dubbachaa hayyoonni keenya akkasitti miti qabsaanii qabsoo kana siin ga'an. Maallaqa barbaachaaf nama lafatti doorsisaniitii miti. Maaliif bara maal keessa jirra? Bara maal keessa jirran jedhe malee kan na dhibe dhugaa rabbiiti. Isaayyuu Oromoof qabsoofne Oromoof dhaabbannana alaabuu shaklikki isheen akkasii wallaahi dhaaba kaafaa'oo kan hoogganamu kaafaa'oo Jawaariin miti Jawaar badii kee akkasii osoo si argee tarkaanfii sirratti fudhata si deeggaran se'ii nama akkasii lifitfixii akkasii hin deeggaru Jawaarumtiyyuu isinii galee nama arraba dheeratu hin deeggaru numtiyyuu dhaabuma isaa fokkisiistu warra akkasii kun dhugaa rabbi dhaaba kam keessayyuu taate yaada fokkataa ilmaan Oromoo irratti akkasitti kan qoostu dhaaba keessa jirtu sana fokkisiista malee dhaaba sanaaf bu'aa hin buustu. Isinii galee jarra akkasii immoo kutaan keessan Harargeetti yoo dhalatee Harargee keessaa badii akkasii qabaate yoo dhuguma tokkummaa barbaadan yoo dhuguma uummata saba Jimmaaf saba Wallaggaa Arsii Walloo Harargee wajjin walii galtanii yoo deemtan ajaa keessan kana bakka qabsiisaa. Isinii galee afaan beektanii wal gorfadhaa. Waan akkasii miidiyaarra deemuun sirrii miti. Mucaa Jimmaa tokko baasee doorsite bor immoo kan isatti badiin isa qaqqabu yookiin immoo nama biyyasaa ollaasaa yookiin wallooma kan ta'e tokko keessaa yoo miidhamni tokko qaqqabe bor boo'uuf jirtu. Akka ijoolleen Jimmaas ba'anii isiniif intinii jedhan kana isinillee as baatanii wacuuf jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu osoo namni tokko lama nama uummata gandaa walitti hin buusin badii keessan isa badii qabu kana nama keessan kana guruphiidhaa gorfadhaa. Yoo rakkoo qabaate akka naannoo keessanitti guruppii hidhaati nama kana gargaaraadha. Ilmaan Oromoo gara laafessadha. Isin gargaara rakkoon qabu. Waan nyaatee buluu dhabe. Oromoo ta'ee foon mucaa kana nyaachuudhaaf lafatti amma doorsisu mucaan sun akkuma isaatii hin qabu. Isinii galee biyya kana yoo hojjettee afii argattee qabattee hojjette malee ciistee jennaan namni riyaala tokko sii kennuu hin jiru. Isinii galee kanaafiyyuu mucaan ofiifiyyuu homaa hin qabne nama wajjin tinee akkanatti qabanii doorsisuun kunii Oromummaa yookiin gootummaa yookiin dhiirummaa nama godhu. Inni akkasii dhugaa rabbitti osoo surree irraa baasanii dhaalanii qaama dhalaa kan qabudhaayyuu. Qaama dhalaa malee qaama dhiiraa nama qabu miti akkasitti ilmoo dhiiraa kan doorsisu. Abiyyi miti maa wayyaanii hin deeggariin. Abiyyi miti maaf wayyaanii hin deeggariin. Badii tokko malee nama tokko dhaqqanii akkanatti doorsisuun rabbiin hin jaallatu. Dhiirummaas miti kun. Wandaa gara disee jedhamuuf jechuudha. Qaama dhalaas qaama dhiiraas wal cinaa kan qabu nama akkasii namni akkasii osoo surree irraa gadi butanii ilaalanii. Isinii galee nama surree hin hidhan paantii hin hidhannedha malee boorshaa tokko yeroo nama arrabsu haasaa keessatti baay'ina kofalchisa. Dhiira paantii malee deemu jechuudha kan akkasii yookaan immoo wandaa gara qaama saalaaf dhiiraa kan wal cinaa qabu jechuudha. Isinii galee isa jammar Oromoo ta'ee Oromootti namni garaa jabaatu hin jiru abadan. Oromoo ta'ee Abiyyi ilma abbaa gadaati. Abiyyi yaada isaa sirna isaa yoo jibbatan yaadaan mo'achuudha malee akkanatti ijoollee Jimmaa tokko sababii Jimmaa ta'aniif iddoo hojii isaanii dirasitti deemtanii rukutuu kan yaaltan isin eenyuun ol taataniiti wayis eenyu saataniiti. Moo Oromummaan keessan kan keessan yaadni hanqaaquudha. Keenyarraa adda. Nu Oromoo ta'uu keenya of beekneeti mootummaa keenya waliin dhaabbataa jirra. Keessan immoo addadha. Qabsoon keessan adda. Moo jijjiirama maal fiddanime? Jijjiirama fiddan immoo qabdu. Qabsoo galmaan ga'aa jirtu.
foon namaa kanatti kilaashiidhaan nama doorsistanii maal gochuudhaaf mi'ama? Mucaan kun osoo harka keetti du'e amma foon isaa qaltee nyaachuudhaan moo dhiiga isaa dhuguudhaan moo biyyee dhuguuti? Maal gochuudhaaf mi'ama? Yoo maallaqa si hawwaluu dhiisan ijoolleen Jimmaa maal goota mucaa kana? Ajjeestee obbo argatta? Waan bu'aa argattuu hin qabdu. Inni yoo du'e bari kan badhaadhina deeggaru nuyi warra kaddaamaa osoo hin taane miseensa paartii badhaadhinaa keessa kan jiran miiliyeenaa bari. Kan bebbeekamuun kan hojii qaban jechuudha. Nu illee kaddaamaa sosaayinaa dhibnooti waa'ee Abiyyiirraa waan tokko lama jenna. Paartii badhaadhinaa kana jennee isiniif ibsina. Isinoo paartii deeggartan tokko yaadaan nama mo'achuu yeroo dadhabdan humnaan deemtu. Humnaan kan isin deemtan immoo dhaqxanii nama tokko qofaatti doorsisuu osoo hin taane dhuguma ijoollee badhaadhina dhiira kan deeggaran, ijoollee badhaadhinaa kan deeggaran nama 3 nama 4 osoo wal qaxartanii wal waamtanii ilkaan kee kana sirraa 32 takkaatti sirraa warra harraaggafuudha ijoolleen Jimmaa. Isin galee garuu akkasiin gootan isin dhokattaniiti deemtu. Namni dhokatee namatti deemu immoo namni kilaashiin tinii lafatti nama doorsisu kun dhiirummaa miti kun nadhummaadha malee dhiirummaa miti nadhummaadha. Isin galee namni tokko wajibbaa walirraa qabaate ati kana jettee fi lafiitii itti miteeti malee ala xuulii Profaayilii isaarra Abiyyoo kaawwate namni kun Abiyyitti tolee profaayilii irra kaawwate siyaasa sana dhimma isaa godhachuu dhiisuu danda'a. Namni amma Abiyyi akkuma kanatti itti tolee naan profaayilii irra kaawwatu jira osoo dhimma siyaasaa keessa galee Jawaar Abiyyi hin jedhin. Isin galee garuu isin kana hin beektan bineensa waan taataniif jennaan. Qofaa kutaa Oromiyaa keessaa adda baatanii jirtu silattis. Oromoo wajjin walii galtanii jiraachuu isaa dandeessan. Nama qofaa jiraachuu nama saba kan balaaleffatee intini jechuudha. Oromummaa keessan isin beektanii bari. Alaabaa adda bilisummaa dhiigaan dhufte akkasitti qoosaa jirtan caammaa gootanii kophee hojjettanii akkanatti eenyummaa keessan kabachiisaa illee hin jirtan. Oromummaa keessan maal akka ta'e hin beektan. Saba kaan waliin akka dimokiraasii sanaatti deemuudhaaf saba kaan akka bineensaa balaaleffattu. Ofii keessanii bineensa ta'a. Ilmaan Oromoo irratti diraamaa hojjetaa jechuudha. Na alaabuu shaklukum dhugaa rabbitti anis mooliin yoo Oromummaa himachuun baay'ee na affarsiisee jira yeroo ammaa kana keessatti. Hiriiraan ba'anuu akkasiin godhanu namni hiriira yeroo bo'u amma fakkeenya yeroo eenyu namichi inni xangaarraa kun aangoo qabatee jiru hiriira ba'aa ture. Oromoon ba'ee wareegamaa ture. Maaliif nama sana mooraa sana keessaa gadi baasuudha. Amma kan beeta mangistii keessa jiru ilma abbaa gadaati. Mucaa sanyii mootiiti. Nuuf ta'a itti amannaa namni bilisummaan hin jiru jedhee baatirii barbaade ibsee haa barbaaddatu. Dhaaba kana nuu ceesisuu danda'a. Ani riddaatiidha isin shufeera ta'a jedhee jawween itti nu amansiise. Har'a moo eenyu hiriira ba'ama. Kan mooraa mana 4 kiiloo jiru sun nafxanya yookiin wayyaanee miti. Oromoodha. Yaadaan afaan isin haasoftanii dhaga'a. Yaadaan yoo intin jettan yaada tokko irratti deebi'ii nama quubsaa isinii kennuu danda'udha. Nama gadi fageessee sammuudhaan intin jedhudha. Nama kilaashiidhaan illee intin jedhuu miti. Isin galee kilaashiidhaan lolaan intin hin jonne. Isin galee kanaaf iyyuu waan gaafattan tokko deebii argachuu dandeessu atattamaan. Kanaafuu hiriira ba'anii intin jechuun hin barbaachisu. Akka biyyatti mootummaa hin qabnetti jecha darbaa dubbatanii mana hidhaa galuun illee hin barbaachisu. Maaliif Oromootu wal mormaa waan jiruuf mormiidhaan malee wanti kun kan ta'uu danda'u moo hiriira ba'amee dhumamee namni 5 wareegameeti miti. Isin galee yeroo wareegamu yeroo mooraa beeta mangistii keessa ormi jirudha. Amma ormamti kan jiru mucaa 5 gabee sanyii mootiiti. Isin galee kanaafuu fincaan affaariin kan alattes ijoollee Jimmaa jettee bakka argitetti doorsisuu dhaabi. Mucaa kana doorsiseef ajjesteef Abiyyichi keessaa gadi buustee namatti feetu sun aangoo siif hin qabatu. Isin galee akka sammuu keenyaatti gadi fageessinee waan iyyaannuuf ani amma fakkeenya yoo marroo jaalladhe marroo beeta mangistii sana yookiin mooraa kiiloo 4 sana keessa galee uummata bulchuu qabaa jechuu hin danda'an. Yoo uummanni Oromoo marroo jaallate marroon yoo uummata Oromoof waan seenaa qabu dalage isin galee bakka sana taa'uu danda'a. Yoo akkuma kana Daawud Ibsaa waan seenaa gaarii dalage Oromoo intin gara fuulduraattis Oromoo kana yookiin sabaaf sablammii kana qabatee deemuu danda'a yoo ta'e yoo namni filate jaal Daawud Ibsaa mooraa beeta mangistii keessa galee intin jechuu danda'a. Jaween illee akkasuma Abiyyiin illee akkasuma malee dirqama namni ati jaallattu fedhii fooniis haa ta'u gandamma yaani sababa ganda kee ta'eefis haa ta'u namni ati jaallattu dirqama mooraa beeta mangistii keessa galuu qaba kan jedhu sammuun kee keessatti intini godhe inspaayirdii godhiiti hin danda'amu waan akkasii. Isin galee
Kanaafuu arrabsoo arraba hin dheeratina arrabaan first hin ta'ina. Yaadaan nama mo'achuu yaadaa nama tokko Oromummaatti yoo walitti dhuftan akka Oromummaatti wal keessumsiisaati. Dhaabaa wal adda taatan yaadaan wal amansiisaati wal biraa deema. Kilaashii walitti qabuun maaf barbaachise yaaki? Kilaashii walitti qabanii wal doorsisuun maaf barbaachise? Na Abiyyi immoo Oromoo fixaa jira Oromoo ta'eeti inni Oromoo miti nafxanyaadha jettu. Isin yoo afaan Oromoo haasa'aa ilma Oromoo tokko irratti kilaashii kan qabdan afaan kam haasa'aa jirtuun jedhe malee arraba keessaa dammaqaa dhugaa rabbii rafaa jirtu. Amma fakkeenya osoo afaan Oromoo haasa'aa hin jiraanne namni kilaashiidhaan doorsisuun dhuguma diinayyuu enneentinii jenna. Amma afaan Oromoo dubbataa mucaa afaan Oromoo haasa'u sababii Abiyyi profaayilii irraa qabuuf akkanatti jechuun atoo ergi Oromoof qabsoofte ergi Oromoof dhaabbatte akkamitti afaan Oromoo haasaa ilma Oromoo tokko lafatti kilaashiidhaan doorsista. Sammuu keessan isa qollafamee jiru qulfii isaa kana banaati akka namaatti dhaabbadhaa yaadaa. Amma gandummaan sammuu keessan isin guutee ispaayirdii taatanii jirtan dhugaa rabbiiti. Gandummaan sammuu keessan isin guutee ispaayirdii taatanii jirtan. Dhibbaan dhibbatti immoo Jimmaan osoo hundi namaa ammoo kan mana hidhaa jiru sababa biyyi deeggarutti miti osoo biyyi deeggaranii tokko jara mana hidhaatti hin argamani. Isinii galee kanaafiyyuu osoo hundi jiraattonni magaalaa Jimmaa hawaasni Jimmaa hundi Abiyyi deeggare nama tokkollee hin argattu nama harka cabaccabu jechuudha. Irra caalaan Jimmaa amma paartii kaafaa osoo hin taane Jawaariin uummanni Oromoo hedduu jaallata. Isinii galee Jawaariin uummanni Oromoo waan hedduu jaallatuuf Jawaariif dubbata. Harki caalu ijoollee Jimmaa keessaa kan Jawaariin deeggaran danuutu jiru. Isinii galee harka rukuttoota dhabdu osoo amma ijoolleen kun akka jiraniin Jawaariin deeggaranii garuu gandummaa hin beekani. Aslan macaaftuu lamni gandummaa hin beeku nabara dhugaa rabbiiti. Hin beekna sinirraallee muuxannoo fudhanne jennee dadhabne nuyi. Waan kaleessa hin gadda tokkoon calaqqisiisne nurraa malakkisii waan qabaanne isinirraa hubachuun baay'ee rakkisaadha. Waan hin barre tokko barachuun hin danda'amu. Isinii galee waan fokkisaadha gandummaan immoo waan booddeetti nama hambisuudha. Isinii galee malee waan darajaa isin feeta yookiin biyyatti nama bulchuu danda'u isin hin godhu gandummaan. Kanadha yaadni kiyya keessattuu immoo ijoolleen Jimmaa wal ijaaruu qabdan. Wal ijaaruun dirqama keessan. Guruuppiidhaan wal ijaaraati waan isin barbaachisu bakka jirtanitti intineedhaati waan feetan bittaa kaawwadhaa bukkee. Isinii galee waan isin barbaachisu walitti dhufaati. Paartiin siyaasaa dhufee darba. Garuu biyyummaan keessan gandummaan keessan nama akka Jimmaatti ta'ee nama Jimmaan ta'u akka inni dhufetti karaa inni dhufe ofirraa deebisa. Gara laafummaan akkasii isinitti haaf kalas. Maaliif isaan amma mucaa kana gadi fageessanii eenyummaa isaa hin beekan akkana biyyi deeggaru hin beekan. Oomanni Jimmaa ta'eef tarkaanfii irratti fudhataa jiran miti. Nama walloo ta'e irratti tarkaanfii fudhadha allaqa. Yeroo sana irraa of qusatu isaanillee. Yaamma namni dhalataa walloo ta'e ajaa keessan akkasii wandaa garadii akkasii fincaan Sumaalee Affaariin dhalatee gara biyya keessanii dhufee guddate maqaa sabboonummaa walloo balleessu kana fudhaati adabatti godha. Tarkaanfii irratti fudhadha. Waan akkasii akka deebi'ee hin goone godha. Okay? Namni akka gandaa walitti hin buune yoo barbaadan jechuudha. Isinii galee namni amma waliin nyaatee dhuga biyya ormaati. Namni qofaatti mana tokko qabatu hin jiru. Makkoyyeef ni jira, meeshaan mana keessaa guutuu hin jira, karaabaan ji'a ji'aan dhufa. Kanaafuu namni inni Arsiis, inni Wallaggaas, inni Shawaas, inni Walloos waliin taa'ee mana kiraayii kana ofirraa kaffalaa hamma argate rizqii isaa bahee hojjetee intineedha. Isin garuu kana osoo beektanii biyya ormaa osoo gandaaf lagaan wal qooduun akka hin jirre osoo beektanii Abiyyi waan Jimmaa ta'eef mucaan kun waan Jimmaa ta'eef bilchiginnaa deeggara jettanii kilaashii irra qabdanii intineettu. Uummati sammuun doofaa sammuun furrii dhugaa rabbiitii hedduun sin taasisabeen. Kanaafuu ijoolleen Jimmaa wal ijaaruu qabdan. Ani amma ijoollee Wallaggaatii garuu macaaftuu lama waan ta'aniif akka mataa kiyyaatti Jimmaan hedduun jaalladha. Ijoolleen Jimmaa yeroo tuqaman dhugaa rabbiitii hedduun itti dhaga'amana. Isinii galee ijoolleen hedduun Jimmaan naan jettu ani Jimmaa miti garuu osoo Jimmaa ta'e hedduun gammadaan. Maaliif dachee Jimmaa irratti dhalachuun carra qabeessummaadha. Isinii galee carra qabeessummaadha. Anaan natti dhaga'ama yeroo akkas ta'u. Yeroo jirmettanii Abiyyi majibbaa Abiyyi waan qabdaniif jennaan dhalaa Sumaalee kuuloo Harargeeti akkana kuuloo Jimmaatitti Harargeedha garuu afaan loqodha Harargee dubbachaa. Harargees bakka hin buutu isheen akkasii fincaan Sumaaleedhaan dhalattee niqaaba dhalaa isaaniitti niqaaba godhanii
ijoollee Jimmaati. Ijoolleen Jimmaa yoo namatti deemtes halaalaan namatti deemti malee kan haraamaan diqaalaa dhaltuu hin jirtu. Isinii galee kan ulfooftee bakkeetti gatamtuu hin jirtu. Isinii galee keessuman tineedha. Garuu akkanatti moodii namatti qabuun faayidaa hin qabu. Osoo ammaa bulchaan Itoophiyaa kun dhalataa ganda keessanii ta'e nama tokko hin qeeqxan. Maaliif waan argaa jirruuf? Amma nama paartii keessan keessaa ba'ee nama bilchiginnaa badhaadhe nama kamee danuu beekna. Isaaniin qeeqaa jirtu qeeqaa hin jirtani. Maqaa iyyuu kaasaa hin jirtani. Maaliif nama ganda keessanii waan ta'eef jennaan. Isinii galee kanaafuu akka gandummaatiin deemtanitti nuyi gandummaan hin deemnu. Moodiis namatti qabuun kun haa dhaabbatu. Ijoolleen Jimmaa gowwaa osoo hin taane abshaalummaa qabu garuu akka oromummaatti gara laafummaa waan qabaniif nama tokko akka keessan kana gama ittiin harka ofii galchatan tooftaa hedduu fayyadamuu danda'u. Garuu oromummaatu itti dhaga'ama. Rabbiin sodaatu. Ijoollee biyya diiniif imaaniitti waan dhalataniif jennaan mana xonqaayii, mana haraqee, mana farchootti miti kan guddatan. Farshoon eessumaayyuu hin gurgurama. Haraqeen eessumaayyuu hin gurgurama. Namni riskii ittiin jiraatu tokko nagadee waan barbaadee hin jechuu danda'a. Farsoo haraqeedhaan miti nama qeequu osoo hin taane biyya kamiinuu mashataanuu numa gurgurama. Garuu ijoolleen Jimmaa mana akka shillabbeetti haraqee dhugaa, shishaa dhugaa nama guddate osoo hin taane nama barataa ilaameedhaan abbaa fi haadha isaaf abboomamaa kan guddatedha. Riskiin immoo hundumaayyuu biyyaa baasee hundumaayyuu biyya alaa jira. Namni biyya alaa yeroo bahuttis abbaa fi haatiin guddisnee jechuu miti. Riskiidha kan biyya nama fidu. Malee nama zinaatii miti. Nama sammuudhaan gadi fageessee yaaduu danda'udha. Isiniin jechuu barbaadeen dhalattoonni abbaa Jifaar ijoolleen sanyii mootii nama sammuudhaan bal'isanii yaadanidha. Yeroo isiniin jennu immoo ragaa wajjin kun Abiy Ahmed ilaalaa. Isinii galee miira keessa galeellee homa tokko hin jenne abbaayii gaddabuus kan yaade abbaayii sanallee akka gaddabamu dhiisee waan itti fudhatu gubboo fudhatee boorsaa isaa keessa kaatee haadha manaa isaaf ijoollee isaatti jiraachisuu hin dadhabne. Garuu biyyittiif jijjiirama fiduudhaaf waa hedduu tattaaffatee jijjiirama amma kana fide. Isinii galee maaliif sammuudhaan bal'isee waan yaaduuf jenna waan namni ittiin jedhu sammuu keessatti hin qabatu. Isinii galee nama sanaaf deebii takkaatti ashagees ni kenna akka taratiitti jechuudha. Affanee xiqqi godhee isasin torbee tokko muluu waccan qanii lamatti yeroo ba'een tinii qanii tokkotti yeroo bolgayii tokko irratti bu'u isasin ji'a tokko muluu akka fishaara distiitti namni xaaxaa baatan feesbuuk irratti yeroo tokkotti deebii isinii kennee bira darba jechuudha. Isinii galee ijoollee biyya akkasiirraa warra dhalatedha ijoolleen Jimmaa isiniif hin gowwoomfaman. Isinii galee niqaaba miti fuula qullaa kun Jimmaadha jettee kootuun tinee toottee iyyuu ijoolleen Jimmaa haasa'aa ishee fi amala ishee fi adeemsa isheerraa nama kanatti hubatee fiizikaala fuula isheerraa hubatee waa tokko gochuu danda'u waan ta'eef namni akkasii gowwoomfamuu hin jiru. Niqaaba itti hiitee akkasidha. Bakka isin sadaqaan barbaaddu sadaqaa mucaan kun amma ijoollee Jimmaatii miti. Niqaaba immoo godhattee eenyuyyuu fuula ishee osoo hin argin nan beeka namni siin jedhee si bira dhufuu hin jiru. Hoolaa waan taateef akka keetti nama yaaduu dandeessa. Isinii galee warra akkasii moodii ijoollee Jimmaatti qabdan of qusadhaa. Ijoolleen Jimmaas naasuudhaan eebaluutu kana ta'e eebaluu kaleessa galgala isinii himeen ture. Isinii galee Abiyyi waan Jimmaatiif jibbaa biyyi waan qabaniif jennaan hin beekamu waan namni isin godhu Oromoo ta'ee nama Abiyyi yaadaan balaaleffatu hundaayyuu yoo gadi fageenyaan beektan malee wajjin iyyuu misaa nyaatiin anumatu isiniin jedhe. Walumaan iyyuu cirrees ta'e laaqanas ta'e misaas ta'e afaan beektaniin furadhaa. Walumaan iyyuu nyaatina yoo dura beektu ta'e malee isinii galee Oromootti diina ta'ee jira yeroo ammaa kana isinii galee kanaafuu nama tokko hin amaniina isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen Jimmaa immoo abshaalummaatiin waan beekan irraa engadda isinii himee jira. Amma ijoollee kutaa biraa ijoollee Jimmaatti heerumanii akkanadha ijoolleen Jimmaa kaafaa odeeggaranii nama isaanii keessaa nama hubatee yaadanni moosisuu danda'u tokko hin qabanii jirre. Kijibaan feesbuuka dallalachuu yoo dhalaa tokko fuudhan feesbuukii itti dallalachuu malee yoo fuudhan illee seera bifa shari'aatiin kan dubartii isaa manatti adabee kaawwatee intin eegu tokko hin jiru. Yuutuubii ittiin dallalachuudhaaf malee. Isinii galee ijoolleen Jimmaa immoo yoo haasofte haasaa qabsoo ni beekti nama wajjin nyaata yaadaan wal hinjifachuu ni beekti waan ta'eef namni kamiyyuutti dammaramee egaa namni tokko paartii dhaaba isheen deeggarturraa maaliif nama paartii sana keessaa haasee uummata Oromoof paartii sana duraa duuba isaa eegee kan beeksisu hin jiru. Hayyoota mana hidhaa jiraniif kan seera qabeessaan sagalee ta'uuf hin jiru. Bifa gandummaatiin yoo dubbatan illee bifa gandummaatiin garuu ijoolleen Jimmaa Arsii keessaas yoo fuudhan
akka kaafaawuttis yoo dubbatan wallagga keessaa yoo fuudhan akka adda bilisummaa oromoottis yoo dubbatan waan hubataa ta'aniif beektonnii fi hayyoonni unuma barbaadamu isinii himeera jecha kana irra isiniif deebi'a hayyoota waan taateef ijoolleen Jimmaa sabiyyii isheetu fageessee yaaduu danda'a mucaa hin gadda qabame sigmoo sha'u walaloonsaa kan akka buddeenaa nama quubsu isinii galee kan akka buddeenaa nama quubsu kan miira oromummaa si keessatti hintinii jedhu mucaa sabiyyii umuriin isaa ganaa jechuudha. Umurii isaa akkuma bifa isaa kana beekuu dandeessu. Isinii galee garuu sammuun isaa fageessee yaada. Maaliif dhalata abbaa Jifaar ijoollee sanyii mootii waan ta'eef jennaan. Isinii galee sabiyyummaa miti jarri nama hamachuu mana raqee deemuu intinii jechuu osoo hin taane barumsa isaanii barachaa quraan isaanii qaraa waan maatiin isaanii intineedhaan hojiirra oolchaadha kan isaan guddatan malee bakka irratti nama guddatee miti. Nama yaadaan mormee yaadaan nama mo'achuu danda'udha. Isinii galee nama isaanii keessa garuu gandummaa fi qabsoo dhalaa hudduu dhalaa feesbuukii irra yuutuubii irra baasanii nama daldalatu malee nama hayyoota oromoof illee sagalee ta'ee seera qabeessan haasa'aa bu'aa qabu uummataaf nama ibsuu miti ijoolleen dhiiraa isaanii. Isinii galee kanaafiyyuu isinitti dhaga'ameef hin jechuu barbaade. Ijoolleen Jimmaa qaqqaaliidha hayyootadha. Ni barbaadamtu ni ijoolleen isinitti heerumti yoo heerumtan illee ijoolleen Jimmaa ijoolleen keenya ijoollee kutaa biraa fuudhanii jettanii hin aarina maaliif beektoota waan taataniif isin qaaliidha daayimendiidha mabuubaatu ragaadha isinii galee bal'isanii yaaduu immoo abbaa Jifaar irraa abbichuudha isinii galee ilmarraa abbaarraa ilmatti darbe biyya bulchuun kun isinii galee kanaafuu yoo isinitti naafames jimmummaa keessaniif yoo jibbamtanis jimmummaa keessaniif yoo rukutamtanis isinitti hin dhaga'amin isinii galee yeroon hunuma darba isinii galee kanaafuu abii bulchaa Itoophiyaa ta'eedhaaf abii dhalataa Jimmaa ta'eedhaaf jibbamtanii miti kana caalaa rabbiin immoo beekumsaa fi jaalala isin gidduu buusee uummata Jimmaa kanatti akka marii makiinaa immoo yoo naanneessan bakkuma intinii shufeerri sun fuudhee deema akkasitti nama qabdanii waan deemaa jirtaniif inaaffaan ni kufaa qabsaan itti fufaa jedhama. Okay? Waan akka shufeerri tokko immoo yoo makiinaa tokko oofee bakka sana geessee buusa. Maaliif akka marii sanatti uummata sabaaf sablammii Oromoo kutaa 11 hawaasni Jimmaa qabee waan deemuuf jennaan inaaffaan yoo jiraate haa jiraatu rakkoon qabu isinitti dhaga'amin. Beekaa fi biyya hayyuu qabu akkuma kana itti hinaafama garuu nama tokko gochuu hin danda'an. Nama tokko lama miidhaarra ga'anis miidhame mucaan sun rukutames wayoo madaa'es fayyuu danda'a. Yoo du'es rabbiin kan jannataa godha. Yoo nyaatanis haa nyaatan. Isinii galee hin gowwoomfamina maallaqa tokkollee ittiin kennina. Riyaala tokko sadaqaa Jimmaatiin of barani amma irraatti. Ammas illee gara fuulduraa sadaqaa Jimmaa maallaqa barbaadani. Bulchaan Jimmaa kan Jimmaan keessaa dhalatee nu bulchaa jiru itti hir'ateeti dammoo sadaqaa ijoollee Jimmaarraa barbaadan ittiin kennina. Okay? Kana isin jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa na hordofu keessaniidhaaf yoo isin mufachiise dhiifama naa godha. Ani kutaa hundaa walitti hin arrabsu. Kutaa hundaa walitti hin arrabsu jechuudha. Kutaa hundaa walitti hin arrabsu. Garuu kanan isiniif dhaamu akka Walloottis ta'e akka Harargeettis ijoollee eengaddaan tineedhaan loqooda Harargee haasaa warra fofokkattoota akkasii kana fofokkattoota kan ulfa ji'a 3 ji'a 2 harmeen isaa baattee dhuftee Harargee keessatti godhattee Walloo keessatti godhatte warra akkasii macam diqaalaadha Oromoo miti. Isinii galee diqaalummaa isaa beektanii baasuu yoo dadhabdanillee yaadaan waan nama kana sirreessuu danda'u Oromoo irratti tarkaanfii akkasii akka hin fudhanne badii kanarraa akka deebi'u gochuu qabdanii isiniin jechuu barbaadeetan. Kuni aamsa kooti. Okay? Kuni aamsa kooti. Ijoolleen Jimmaa immoo paartii feeta yoo deeggartanillee akka jimmummaa keessanitti wal gurmeessaa waan isinirraa eegamu ulaagaa sana gootaa isiniin jechuun barbaada. Kun aamsa kooti. Okay? Beekatti duruu hin hinaafama. Sadaqaa Jimmaatiin immoo abaabileef akaakileen keenya sadaqaa Jimmaatiin of baranii waan ta'eef jennaan ammallee dhalli dhalootaa nuuf kennuu danda'a jedhanii sadaqaa isinirraa barbaadaniiti. Yoo sadaqaa barbaadan immoo ijoollee Jimmaa tokko doorsistanii osoo hin taane osoo tisiisa irraan kaasiin kana barbaanna kana nuuf kenna obboleessa kiyya isin warra biyya bulchu
isin warra seenaa qabeessaati jettanii yoo gaafattan karaa nagaa afaan Oromoo ati beektu mucaan beeka walii galuu dandeessan. Sii kennuu danda'a hammati barbaadde. Okay? Kanadha kan isin jechuu barbaadu. Ijoollee mana hidhaa akka hin daganne sagalee haa taanuuf ijoollee lammiilee keenya mana hidhaa jiraniif hin dagatina. Garuu nama Jimmaa tokko abiyyi Jimmaadha jettanii tarkaanfii irratti fudhachuu yaadina. Keessanis guyyaan ga'ee gaafa boossantu dhufuu danda'a. Gaafa boossantu dhufuu danda'a. Ani dhugaa rabbiiti namni tokko xalaata kiyyayyuu haa deeggaru afaan Oromoo yoo dubbate afaan Oromoo dubbataa waan jiruuf Oromummaa waan walitti qabnuuf nama sana miidhaarra ga'uu hin yaadu. Karaa danda'ameen gorsee gara kiyya akka deebi'u yookiin immoo karaa danda'ameen gorsee gara isaa akka na deebisu gochuu qaba malee kilaashii irra qabee hin salamta jedha ilmoo dhiiraati. Hin salamta yeroo jedhu waan ofiisaa godhee bare nama ziinaati inni beektu. Nama ziinaa nama Suudaanii wajjin galabbaxamutu hin salamta jecha ilmoo dhiiraa tokko lafarratti doorsisa. Waan ofiisaa barate tokko ilmoo dhiiraa tokkootiin jedha. Isinii galee joo kanaafuu obboleessa keenya uumaa miti isinitti dhaga'amin warra mar'aa rukutamtanii madoomtan madeeffamtanii fayyitanis kan akka Neymar Fuad kan akka Abdi Shaaggaaruu eenyummoo ijoolleen danuun jiru kan hin beekin sababuma paartii badhaadhina deeggaraniif kan miidhaan irra ga'e jechuudha. Kuulloo Jimmaa kunoo akkana goone kuulloon barisinuma kuulloo kan jedhamaa turtan bara dargii namni nyaata of biraan qabne abbaa Jafaar isin nyaachisaa turan kan kuulloo jedhamu isinuma deebistanii moof arrabsaa jirtan jechuudha. Har'a barri isinii darbee biyya alaa kanattis deddeebitanii maatii keessanittis mana citaa ture qorqorroo ijaartanii kan abbaa Jafaariif ashkarii gadarii akka amma kaddaamaa ta'anii jiru kana kaddaamaati inni du'e lubbuun hin jiru silattis seenaan tiniittanii malee osoo akka sana yeroo sanan tiniittanii nama Jimmaatti miilatti kuftanii kan salaattanidha iyyuu mukaan arrabsuu miti. Okay? Kan isin jechuun barbaada. Abiyyi dimokiraasii nuuf fidee asbaanii akka arrabsinu kan nu godheeyyuu jijjiirama inni fidee waan ta'eef jennaan jijjiirama dhufetti fayyadamaa hin gowwoomina. Tarkaanfii isin irratti fudhachuun immoo dirqamadha. Isa biyya jiru dirqama tarkaanfii irratti fudhataa jira argaa jirtanii. Inni biyya alaa jiru immoo irratti fudhachuu hin danda'amu. Hammas keessa jirutti ruuza madaamii nyaachaa Abiyyi arrabsuu danda'a jecha barbaadedeen. Garuu rakkoon gaafa biyya galeedha. Kanadha yeroo gaarii qabaadhaan illee dubbachuu hin danda'u asirraan afaan kiyya na tarsa'ee jira afaan kiyya asirraan. Hidhiin koo jechuudha asirraan na tarsa'ee jira. Innaa kan isiniin jedhaa yeroo gaarii qabaadhaa baay'een isin jaalladha. Ijoolleen Jimmaa yeroo kana keessatti tokkummaatu isin barbaachisa. Tokkummaatu isin barbaachisa ijoollee Jimmaa kootii hedduun isin jaalladha. Hedduun isin jaalladha hedduun isin kabaja miidhama keessan isin barbaadu namni akka waa isin jedhu isin barbaadu garuu gootaa fi beekaatti duruu unuma hinaafama. Isinii galee biyyi keessanis biyya gootaati dacheen Jimmaas gantuuf yartuu hin biqilchine. Isinii galee inni dhaaba fedhe deeggarus hayyummaa isaaf beekumsa isaa fi gara achi sana deemee nama sana waan paartii sana keessa beekaan qabneef beekaan Jimmaarree gara kaafaa'oo ta'ee gara eessaayyuu ta'ee akka bakka sana bu'ee kan dubbatu maaliif beektota waan taataniif isin injifachuu malee injifatamuu hin barree waan ta'eef jennaan kanumaaf isinitti hinaafama isinitti nagayamina garuu wal ijaara guruppii goradhaati waan isin barbaachisu waan isin irraa eegamu kallatti barbaadan nama isinitti dhufe kallatti tarkaanfii irratti fudhatanii ofirraa deebisuu dandeessan haala hundaa mijeeffadha. Namni akkanatti Facebook irratti bichaa quba wal qabaatee miti kan waliif dubbatu. Facebook irratti quba wal qabaatee qofa miti kan subscribe waliif godhu. Isinii galee keessoodhaanii guruppii qabu. Guruppii waan qabaniif guruppii sanaan yaada isaanii waliin tineedhanii miidiyaa irra ba'anii immoo akkasa nama waliin beeknetti haasa'u jechuudha. So kanaaf isinillee akkuma kana ta'uu qabdanidha. Kun ergaa kooti. Ergaa biraa hin qabu. Hanga marsaa lammaffaa walitti deebinutti nagaan turaa isin jechuun barbaada. Ajandaa isinumatu nuuf fida. Nu illee darbaan namatti darbanii nama arrabsuu barbaadu. Osoo akka duriitii na beektu akkana kan jedhee likkii jaraa itti himu jechuudha. Garuu nama arrabsuunis faayidaa hin qabu. Yeroo nama keessa jiru kunillee yeroo namatti arrabsanii miti. Yeroo itti bu'anii du'aayii godhanidha malee. Maaliif ijoollee keenya dararaa guddaatu qaqqabaa jira. Nu illee borga nama waan nu mudatu hin beeknu. Kanaaf iyyuu yeroo itti bu'anii du'aayii godhanidha malee
yerootti baanii abbaa kee haadha kee waliin jedhanii miti. Gowwooliin waa'ee Oromummaa fi waa'ee qabsoo isaaniif hin galle yaadan nama mo'achuu hin dandeenye immoo akkuma kana nama bakka argetti qabanii ati biyyi deeggartaa ati biluun deeggartaa jedhaniiti tarkaanfii irratti fudhachuudhaaf yaalii godhu. Maaliif yaadan nama mo'achuu hin danda'an ka. Ni galee haala qabsoo Oromummaa maal akka ta'e hin beekan. Maaliif Oromoo miti because diqqaalaa fincaan Affaariin kan dhalatte jechuudha. Amaaraa qofatu guutee jira sijjamar. Ni galee kutaa Oromiyaa keessaa kan itti baatee jirtu silittis maal ishee amalamaa miti. Haa ta'u malee fokkotaa keessan tokko sirreeffachuu qabdan. Hirribni kiyyana qabatee jira. Ani amma hawwaan Wallagga keessaa waa balleessiteedhaaf warri Wallaggaa callisanii hawwaan baga akkana goote maal fiddu maal gochuu dandeessu jedhanii deebii kennuu osoo hin taane bakka hawwaan balleessite kanarratti dhufanii namni biyya ishee tokko akka nama dhuunfaatti karaa keessaa kana balleessitee jirta. Bakka kanatti dogongortee jirta. Viidiyoo sana kaasuu qabda. Jecha kana lammeeffata deebistee dubbachuu hin qabdu yoo naan jedhan bakka sirradhe jechuudha. Yoo immoo jala buutanii harka rukutuu ta'e borummoo keessan illee tokko akkuma kana rakkoo guddaan mudatee imimmaan miti dhiiga bu'uudhaaf jirtu. Bakka achiin ijoolleen waluma miidhaa deemti. Miskiinni homaa hin beekne sababa mucaan sun achi keessaa sababa ijoolleen Jimmaa ijoollee Walloo achitti waa godhaniif har'ammoo ijoolleen Jimmaa ijoollee Walloo achitti waa godhan. Akkuma kanaan babal'achaa deema. Isni galee Oromootu Oromoof walitti hintii ta'aa deema waan ta'eef waan kana gabaabsuuf gandummaa balleessuuf maal gochuu qabdani nama ajaa keessan sana nama wandaa garadii akka dhiiraatti dhiira ofiin jechaa dhiira lafatti doorsisu sana qabdani tarkaanfii irratti fudhachuu qabdan. Okay, kana ta'uu baannaan gandummaan babal'ataa deema. Bakka jiranitti namni wal miidhuutu dhufa. Waa baay'eetu rakkoo guddaatu uumama jechuudha. Isni galee hayyootumti keenya yoo kana jibbaa walirratti hin jedhan amma akka nuyi amma Facebook irra girrisnu kana miti hayyoonni keenya iyyuu ilaalcha gaarii waliif qabu. Isin garuu akka nama jira miti Oromummaan iyyuu hafu Oromummaa isaa beektu namni Oromummaa beeku akka hin jedhu. Nama akka biyya hintineedha amma nuyi Amaara ijoollee Amaaraa wajjin kan wajjin gallu. Dimookiraasii biyyittiidhaa fi akkaataa eenyummaa keenya wal kabachiisaa waliin deemna malee namni nama kana jibbaa walirraan ga'u hin jiru. Garuu isin Oromoo irratti tarkaanfii akkasii fudhachuurra of qusachuu yookiin immoo yeroo waa tokko balleessitan afaan Oromoo hin haasa'ina. Afaanuma keessan sana fayyadamaa rabbii keessan sodaadhaati. Okay? Afaanuma keessan sana fayyadamaa. Isni galee diqaalaa dhuftee kan kutaa Oromoo kutaa 11 keessatti dhuftee afaan Oromoo baratte yeroo nama tokko miitu hundi keetiyyuu afaan keessan dubbadhu malee afaan Oromoo hin haasa'in. Because Oromoon nama akkasii hin qabu. Isni galee Oromoo jechuun hayyuudha beekaadha baay'een isaanis waan hundaanis nama caala ergee jedhame yaadaan malee namni tokko kan deemu uleedhaan abiyyi profaayiliidha waan qabaateef abiyyi profaayilii isaarraa waan qabaateef ati deeggara abiyyi jettee nama tokko miidhuu hin qabdu. Abiyyi haa deeggaru abiyyi ilma abbaa gadaati nama bu'aa guddaa nuuf buusedha. Nama waan nuti hin argine nu argisiisedha dhugaa rabbiiti. Nama waan nuti hin agarre nu argisiisedha. Alaabaa keenya qabannee eenyummaa keenyaan boonuun iyyuu jijjiirama guddaadha. Dhaabbilee siyaasaa gara biyyaa nu galchuunsaa warra nuyiif jecha saddadamee waggaa 27 waggaa 10 mana hidhaa kan waggaa 6 waggaa 5 badii tokko malee sansalataan hayyoonni keenya kanatti kan oolanii bulan mana hidhaatii nuuf baasuun iyyuu waan guddaadha. Garuu isin galata hin qabdan. Maaliif nama sammuu qabu nama gadi fageessee yaaduu miti. Isin argaa jirra kun sammuu keessan hammam akka yaaddan hammam akka Oromoof quuqama qabdan. Isni galee kanaafuu ijoolleen Jimmaa immoo wal ijaaraa. Okay, wal ijaaraa. Nuyi Jawaaris hin jaallanna. Sababa dullootaatti Jawaariinis jibbuu hin qabnu. Isni galee Jawaaris hin jaallanna. Garuu nama gandummaatiin sitti dhufe akka gandummaa keetti akka namummaa keetti akka biyya kee jaallattutti of ta'atii nama sana ofirraa deebisuu yaadii godha. Siyaasifni gandummaa walitti hin dhufu sijjamar. Isni galee nama yaadaan nama mormee nama injifachuu hin dandeenyetu gandummaatti hintineedhe. Amma mucaan Jimmaa mucaan har'a Jimmaan keessaa mormii dhageessise sun yeroo sana kunoo ijoolleen goota Arsii akkanadha. Arsiin kun gootummaa miti. Bakki sun sijjamar bakka itti mormii dhageessisan miti. Jecha kana jechuun isaa badii miti. Namni hayyoota Oromoo
bilisa ba'uu qabu jechuun rakkoo miti. Garuu bakkichi sun bakka siyaasaatii miti. Bakka siyaasaa miti. Mucaan kun ba'uus danda'a. Isinii galee namni yeroo waan tokko godhee qabame jedhamu mana hidhaa tursuudhaaf miti. Gorsi kennameefi waan akkasii jechuun qabdu bakka kun bakka akkasii miti jedhamee gorfamee seera qabeessaan ba'uu danda'a. Alatuuli mana hidhaa galee bakka isiniif bilchiginnaan kana goote mootummaan kun jecha kana jedheef qabeenti ni jedhe. Namni tokko yeroo inni jedhu akka keessan kana kilaashiidhaan isa nama doorsisu kana achitti sitti naquu ture karaa hududuubaa. Ati amma kanatti mucaa sana ciistee ceebsitee doorsiste karaa hududuubaa hudduu kee akkasii ol naquu ture osoo ofirraa qabaatanii. Inni kun garuu jecha kun hin jedhamu bakki kun bakka siyaasaa miti jedhee gorsee baasa namni jechuudha. Isinii galee qabame jennaan jechuun waggaa 100 mana hidhaa sana taa'uuti miti. Hin gorfama. Isinii galee mucaan kun immoo arsiidha miidiyaa sana deemtu arsummaa isaa maaf ilaalta? Oromummaa isaa qofa hin ilaaltu. Oromummaa isaa qofa hin ilaaltu. Quuqama Oromummaaf dubbate hin jettu. Arsiidha goota arsiin biqilchite sanyii Jawaari sanyii bixiqqesooti. Sanyummaadhaa fi gootummaadhaan of addachuu yoo ta'e maccaa caalaa kan goota of keessaa qabu tokko hin jirtu. Isinii galee garuu nuyi goota maccaaf tuulamaa kan Oromoof qabsaa'e akkanatti yaadname. Isinii galee kan Oromummaa isaaf dubbatu malee namni tokko waan tokko intinii jedhe dhalataa akkasiiti jettanii Facebook baxabbatu maaliif gandummaatti jirtu kaasin gandummaatti jirtu. Mucaan kun mormii dhageessisee quuqama Oromoo waan qabuu fi kan jedhu hin jiru bal. Arsiidha gootadha goota arsiin biqilchite. Maashaallah tabarakallah. Inni kaan immoo saree biqilchee. Inni kaan saree biqilchee gantuu biqilchee siniif. Please gandummaatiin hin deemina. Gandummaan eessaan iyyuu nu hin ga'u. Isinii galee bakka hin taanetti nu hambisaa. Oromummaa keenyatti nu kofalchiisaa. Seenaa qabsaa'onni keenya hojjetan osoo galmaan hin ga'iin hambisa. 100%. Isinii galee mucaa kana arsummaasaa qofa osoo hin taane sabboonummaasaa fi quuqama Oromoo qabaateeti jecha kana jechuu danda'ee bakka sana hiriyoota isaa keessa ta'e guyyaa gammachuusaa jettanii osoo yaaddanii bareedadha. Hidda malee eenyuun dhiigu xannacha malee maxiqqasoo hin ta'u kun dhalataa arsii waan ta'eef sanyii Jawaar Mohaammed. Inni kaan sanyii maccaaf tuulamaa isiniif immoo sanyii Minilik akkanatti yaaddu natti fakkaata. Gandummaa keessaa ba'aa bilis. Gandummaa keessaa ba'uu qabdan. Oromoon yeroo Jaweef jedhee wareegamu inni Jimmaa hiriira ba'e, inni Wallaggaa hiriira ba'e, inni Shawaa hiriira ba'e, Arsii qofaa miti kan hiriira ba'e Jaweedhaaf. Isinii galee Jaween kan Oromoo hundaati. Namni tokko yoo quuqama Oromoo qabaatee dubbate sabboonummaaf jedhaa malee sababa Arsii ta'ee fi gootadha. Goota ebeluun biqilchite hin jedhina. Ergi Abiyyi Jimmaa ta'eef nama Jimmaa jibbitu ta'e Yaayaa Bashir maaf hin jibbiin? Isa kijiba quunnaa tokko of keessaa gannaqa oolu miidiyaa irratti maaf hin jibbiin? Nama tokko yoo jaallatan furrii wajjin yoo jibban shittoo wajjin jedha Oromoo yeroo mammaaku. Maaf hin jibbiin? Yoo waan tokko intinii ta'e yoommoo namni keessan tokko gara paartii sin jibbitan deemu maqaa hin dhooftan hin qeeqxani nama sana. Garuu paartii sin balaaleffattan sanatti dhaqee makame yaada nama sanaa waan hubateef biyyittii nageenya eegsisuudhaaf paartii sanatti yeroo makamu nama sana badiisaa hin dubbattani. Maaliif nama ganda keessanii waan ta'eef. Isinii galee nama ganda keessanii waan ta'eef. Yeroo waan tokko lama jedhamu gandatti fiddu. Yeroo waan tokko lama jedhamu gandatti fiddu. Yeroo Abiyyi deeggaraa tokko qofaa argitan rukuttanii madeessuudhaaf Oromummaa osoo himattanii. Nama dhibdu dhugaa Rabbii dubbachuudhaafis akkasaa nama wallaalchisa. Dhiisuudhaafis akkasaa nama wallaalchisa jechuudha. Yoom akkasiin obbartan Rabbiin haa beeku. Yoom akkasiin obbartan Rabbiin haa beeku. Bara 2018 kaastanii ilaalchisaniif Wallaggaaf qabdan akkam akka ture ni beekna. Har'allee taanaan maal jettiin talli tokko dhalattuu Arsii taate Daawud Ibsaa mataa isaaf qabsaa Wallaggaaf malee Arsiif miti. Jaal Daawud Ibsaa jala hin fiigiina of ta'aa deemaa hidhadhaa jetti. Mi'a magandummaan dhaltuu keessan dhiira keessan osoo hin jedhiin kan akkanitti isin keessatti biqilee daraaree firee godhatte yoomi kan isin keessaa dhaamu. Yoomi mee guyyaa sanaaf himaa. Jaal Daawud Ibsaa sabaaf qabsaa'e malee
Jaal Daawud Ibsaa waliin kan qabsaa'ee dhalataa Wallaggaa qofa miti. Dhalataa Jimmaas jira, dhalataan Arsiis jira, Shawaanis jira. Garuu isin Jaal Daawud Ibsaa akkasidha. Akka namni naannoo isaaf qabsaa'utti nama ilaaltu yaada ofii keessan qabdan nama tokko akkana jettanii yaaddu namni akkasii miti. Biyya isaan nageenya biyyittii sanaaf nama tokko gochuuf sabaaf sablammii waliin diimokiraasii eenyummaa ofii kabachiisee nageenya biyyittii intini gochuudhaaf hojjeta malee namni gandummaaf hojjetu hin jiru. Osoo namni gandummaaf hojjete Abiyyi dhalataa Jimmaati. Waan hawaasa Jimmaa gammachiisu qofa godha ture silaa. Hawaasa kutaa biraa hidhee Jimmaa gadi warra mana hidhaa jiran gadi lakkisa ture silaa. Garuu gandummaaf miti. Isin galee hojiin isaas akkasii miti. Isin namarraas ilaaltanii barumsa hin fudhattan ofii keessanis bakka jirtanii badii keessanirraa hin deebitan yoo namni isinitti himes jecha namaa tokko hubattanii hojiirra hin oolchitan. Ajaa'ibuma qabdan dhugaa Rabbi tokkicha baay'ee nama jibbisiistu. Maaliif iyyuu of baraasiniin jechuun barbaada. Okay? Of baraan ergaa kooti Oromummaa walitti qabna. Dhaabaan adda taanuyyuu gandaan adda taanuyyuu afaan beeknuun isiniif himna yeroo mara. Afaan beeknuudhaan isinii himna waan ta'eef of baraasiniin jechuun ergaa kooti. Okay? Dhumarratti sirba tokkoon adda baana. Kanaan booddee hin haasa'u. Walitti deddeebina jechuudha. Yeroo mara amma baay'ee na tamachaayyuu madaamiin koo tasaafartee jirti. Baay'ee na tamachaa. Okay? Kanaaf jennaan waa hedduu waliin jechuu dandeenya. Garuu gowwaa miti namnas deebi'ee sa'aatii isin Jimmaan qeeqxanitti sababa Jimmaaf deebii isinii kennu. Maaliif biyya gootaa waan ta'eef hinaafuu dandeessu. Biyya goonni biqilcha Itoophiyaaf gumaachi ustaaza meeqaa fi beekaa meeqa nama siyaasaas yoo jettan nama diinis yoo jettan waan danuuf keessaa qabduuf Jimmaan hinaafuu dandeessu. Uummata hinaafee immoo yeroo yerootti as ba'anii deebii kennuun hin barbaachisu. Maaliif hinaaffaa waa hedduu nama dubbachiisa. Hinaaffaan nama nagaa irratti tarkaanfii nama fudhachiisa. Maaliif hinaaffaadha bakka sana yaadaan ga'uu hin dandeessan. Barattanii illee barumsa qabaattan yaadaan bakka sana ga'uu waan hin dandeenyeef jennaan. Kan isin dandeessan kan isin gochuu qabdan nama tokko madeessuu maaloo haadha kee jechuu kana dandeettii fi beekumsi isin qabdan. Arrabaan farasti taatanii waan jirtaniif. Okay? Oboon caakkaayyuu nyaachisee obaasee achitti waldhaana jechuudha. Diina isaa isatti rukutuudhaaf itti deeme dhaabaa wal balaaleffatu waan ta'eef dhaaba tokko keessaa yeroo itti dhukaasuudhaaf itti deemu achitti nyaachisanii itti needhu. Unkaan kashlabbeessi warra ruuza nyaatanii uma tokko bu'aa buusaa hin jirree mitiiti. Oboon caakkaa taa'ee saba isaaf qabsaa'uyyuu akka keessan kana Oromoo irratti tarkaanfii hin fudhatu jechuudha. Okay? Dhageessanii jirtanii miti? Keessattummoo ijoolleen Jimmaa wal ijaaruu qabdan ammaan booddee. Yeroo hundaa waan kun miidhaan kun ijoollee keessan irra hin ga'a. Laakiin isin dammaqxanii hin beektan. Wal ijaartanii hin beektan. Yeroo Neymar Fuad sun rukutamu hanuma Jimmaa ta'ee itti kolfuu fa'itu jira. Maaliif waan inni Abiyyi deeggaruuf inni kun waan Abiyyi balaaleffatuuf. Garuu biyyummaa walitti qabdu walumatti qeeqamtu akkasitti fudhadhaasin. Yeroo immoo baatanii namni tokko waa balleessu Jimmaan keessaa namni tokko waa balleessu baatee nama sanaa waan jedhiin jecha ati jettu sanaan ormi ba'ee si xiqqeessa. Jecha ati jettu sanaan nama Jimmaa tokko yoo arki qobaatti lafatti qabee doorsisaa jecha ati liivii irratti walii keessaniin aartanii miira keessa galtanii waliin jettan sana fayyadama ormi jechuudha. Uuma ofii keessanii waliin jettan sanaan deebisee sin xiqqeessa. Kutaa biraan. Maaliif yeroo isin wal arrabsitan sana miira keessa galtanii isa Shawaatu sin ilaalaa, isa Harargeetu sin ilaalaa, isa Arsiitu sin ilaalaa, isa Wallootu sin ilaalaa miidiyaa irratti baatanii wal arrabsaa jirtan waan ta'eef. Osoo rakkoo jiru keessaa walitti himtanii guruupii hitanii wal qajeeshatanii maqaan taanii walitti moggaasuu dhiistanii bareeda. Tokko yoo Jimmaan keessaa bahee kaafaa deeggare zarmaan zariinsaa akka itti waliin dabarsitan bakka itti caatii waliin qaamtan bakka itti shaayii waliin dhugdan maqaa tokko waliin moggaastanii waa'ee jireenya dhuunfaansaa osoo hin nafiin Facebook irratti wal arrabsitu.
jechuma sana fudhatee ormittiin isin arrabsa. Isinii galee kanaafuu namni tokko yoo balleessu guruppii sana irratti nama sana fidaati achi keessatti waan barbaadan jedha. Namni karaa keessaa isin dhaga'u hin jiru. Garuu yeroo liivii irratti miira keessa galtanii wal arrabsitan jechuma isin jettan sana qabateeti yeroo nama tokko qofaatti argu kun deeggaraa Abiyyiiti. Kuulloo isa jedhamu namni lafaa kaasee hin jedhu ofii keessanii yeroo miira keessa galtan kun achirraa dhufte kun maxxeedha kun haraqee baasuu dhufte kun baaduu asitti raasuu dhufte yeroo jettan jecha isin jettan sana fudhatee ormi isin xiqqeessa jechuudha. Isinii galee kanaafuu yeroo wal arrabsitan miira keessa galtanii jechan taane waliin jechuurraa of qusadhaa. Yoommoo dirqama wal arrabsuu qabna jettan miseenjeriin jira lakkoofsa nama sana argattan karaa keessaa deemaa jinjiniidha. Maaliif waan isin waliin jettan ormi waan isin xiqqeessuuf jennaan. Maaliif bulchaan Jimmaadha. Ulamayin gurguddaan beekamoon Jimmaadha. Jimmaatti hin hinaafamu. Kanaafuu waan itti hinaafamuuf jechan taane jecha isin waliin jettan sanaan inni isin itti hinaafu yaadaan hojiidhaan barumsaan bakka hawaasa Jimmaa kan ga'uu hin dandeenye arrabaan farastii kan ta'e jecha isin jettan sanaan isin xiqqeessaa jechuudha. So kanaafuu jecha waan taane jechuurraa of qusadhaati akka biyyummaa akka tokkummaa keessanii wal kabachiisaa waliin deemaa isiniin hin jedhu. Okay, paartii deeggaruu rakkoo miti. Garuu wal kabachiisuun dirqama keessan. Kanadha muuziqaa kanaan adda baana amma. Bishaan biraan qabu baay'ee afaan kiyya na gogee jira akkuma na argitan kana. Basammaa ofirraa baasaa. Akkasii dhaga'amutti biloozaa kiyya immoo baay'ee na qabee jira. Boqqoo na qabudha. Sirba Jimmaa sina afiree jira kanaan adda baanaa galatoomaa ulfaadhaa yeroo gaarii qabaadhaa baay'ee sin jaalladha ijoollee Jimmaa kootii walii galtee uummadhaa. Walfuudhi ijoollee Oromoo Isaaq Zeenuu artistii Isaaq Zeenuu jedhama maqaan isaa. Malaki silata Sikin kesha nasta Inki yeguguge Olka şubbusu Tukana gote Karena kita ni namanya ketahuan. Sagaling kau, baru sagaling sampai di sekolah. Sirba Jimmaa tokko baay'ee kan jaalladhu naannawee barbaade. Wai sirba qananiis ni kan bana qaame sirba qananii.
sirba qananiis naffira wallahi dagadhee hin jira takkaa YouTube irra barbaadee argadhee hin beeku kun amma argadhe tamarraani fi addaata barbuun dabbaani baari nabaata daluunni kun malee umaata maalamiin daballee baraata aalamiin daballee baraata aalamiin ammayyuu si badhaasa aalamiin ammayyuu si badhaasa aalamiin ammayyuu si badhaasa alami jechuun addunyaa jechuudha warreen beekni kanatti sirriifa sagaleen sagal qulqulluun baay'ee sirba qananii ta'e dhaggeeffata
kan irraan fanneen afarrisaa goota malkaa gibbee shaanan keessaa. Galatoomi qannoo ko thank you siin jenna bareedduu sanyii mootii sanyii mabuubaa jechuudha. Amma nama arrabsitan kunoo akkanatti biyya keessan hin faarsitaniisin. Arraba qofaatiin gandummaa qabsaa osoo hin taane seenaa biyya ofii akkanatti addunyaa beeksisuun bareedadha. Osoo nama tokko hin qeeqin, osoo saba tokko hin qeeqin. Okay? Sirba Wallaggaatti isinii dabalu yeroo tokko immoo sirba Wallaggaatti isinii dabala. Ati Wallaggaa miti naan jettu waan biyya hin qabu Somaalee. Mee chomchom goona. Mee chomchom goona. Kida. Ilmoo Wallaggaadha. Gandummaa ta'ee jennaan yeroo hundaa dhufee isinitti muddaa. Dhugaa Rabbii amala koo duriittan deebi. Koyaa shungee, mee chimchim goona. Koyaa shungee, mee chimchim goona. Barida keessa kamiifuu. Garamani wayee goobateera ahaja boota beesha nubaasi. Bareedana hayyaa fuudhateera gurbaata eebbimaan kennunaasi. Lafa gabaa wayii baay'ee baasaa tala fuulaan molkoo tokko dheedhi. Haala garaa wayii naadamaasaa tala yoona tokko wajjin keessi. Haa ijaaru wayee baane jaalee ahaa aleenisuu abdii. Wallaggaan beeku malee kummees ni jalate. Koyaa shungee, mee chimchim goona. 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 Maalati jaarratti beekan tala fuuleen gabaa dafinooti. Namatti jaallatti beekan tala nama garaa nokkateeti. Sirba qannammoo tokko irra isinii deebi'a. Sirba qananii Oromoo takka irra isiniif deebisa. Qananii koo arasuu kaawwataatiin. Dhibee namarraanii fi addaata bartuun babbaati baariin mabaata dhaloonni kun gammadee uumaadha maalamiin hunda ballee wadaadha aalamiin hunda ballee wadaadha. Alamin amma Yusuf badasa. Alamin amma Yusuf badasa.
Nafgali wallahi kanani sirbukum tani shumbo samal fina ko akam dan seba obsine wadun dada batini lafti dimma goda magatiti dadi nagare bushakka shanan gibere budagge akkan rafanne nambaresa goda malka gibe gamari akkan rafanne nambaresa goda malka gibe shanan kesa kodika والكيف بسلسلة سبيل فدين مراني في أبدانا بردونا بادي بار المباكا لالوني كون مديوها عالمين جبل ونالا عالمين عالمين ما يوسي بداسا 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 bainti musir buin dan daus dikasih kona lagi pada terat sedikit ini asuran kamu center opsine wanun dada bersine gotin malu tamada titi nanti marah bahasa itu gotin melkagi beshanan kisa akan rampanye na parisa gotin melkagi beshanan kisa kanoko galato mi baredu kiya akan titti muddo da wallahi warraina fa qabu amma le dabali basi baredu ko si ganna ulfaaddu galatomi nugarbi har qarantini den yadanne yuan youtube irajratusa baye galatoma ulfaadda wan na hordu faturtani famma yona saamale irbasin nowe warri jimmatti inaaftan ammalle kunu akkanatti oso sayina miiccitu muxayyon kuni seena biyyashee jechuudha akkanatti tagbaarasa tokko lama jettee sinimti osoo ganda tokko hin qeeqin osoo dhaaba tokko hin qeeqin biyya ofii faarsuun illee isiniif rakkoodha akkanatti isinitti mudduu qabu warri dandeettii aktivistummaa sagaleen isaanii miidhaguu sirba baasuu danda'an goota Jimmaa Malkaa Shanan Gibee
kan isiniif gumaachite tokko lama jedhanii isiniif baasuu qabanii isiniif galmeessuu qabanii maashaallah mucaan eenyu jedhamullee dhiyoo kana kitaabni isaa eebbifame mujaahid abboo illee kitaabni isaa seenaas waan hundaa of keessatti qabata bittanii dubbistanii hubachuu dandeessan. Ijoolleen Jimmaa ijoollee qaroominaati. Ijoollee daa'imendiidha. Ijoollee sabaaf sablammii Oromoo kutaa 11f qaaliidha waan ta'eef jennaani. Inaaffaa dhiisaati kan isin gochuu qabdan tokkummaa akka isaanitti deemu. Isin galee isaan irraa waa barachuu, isaan irraa waa hubachuu xiinxalaati. Gadi fageessaati yaadaa isin jechuun barbaada. Amma irraan ba'a baay'ee irra ture akka irraa irra ture iyyuu hin beeku. Akka irraa liivii irra ture hin beeku. No, ammoo ol ka'een sirba sirreeffadheen jira. Sirba feetu itti isiniif banu. Sirbi Jimmaa dhugaa dubbachuu yoo ta'e uummata hinaaffaa qabu amma ustaazin tokko dhufee yeroo namatti qara'u sheexaana 99 akka nama keessaa baasuutti sirbi Jimmaa yeroo banamu warri hinaaffaa qaban jechuudha. Warri hinaaffaa qaban sheexaanni isaan keessaa iyya dhugaa rabbiiti. Sheexaanni sirbi Jimmaa sheexaana isaan keessaa iyyisiisa. Isinii galee maaliif waan hinaaffaa qabaniif jechuudha. Waan hinaaffaa qabaniif sirbi Jimmaa yeroo banamu baay'ee isaan guba. Sirbi mucayyoo kana ammoo kutaa namaa hin qeeqne, dhaaba tokko hin qeeqne, abbichuu faarsite, seenaa goota Jimmi biqilchee galmeesse addunyaaf ibsitee weelliste malee uma tokko hin goone jechuudha. Ni galee akka kanaatti deemuuf yaadaa isin jechuun barbaada. Kanaafuu jaakoo wayyee ka'ii sirbimee noo sirreeffadheen jira dhugaa rabbii. Sirreeffadheen jira kun malee ka'eenaan sirban ture. Kanaaf akka kanaatti deemaa isin osoo ganda namaa hin tuqin osoo gandummaa hin jedhin mee seera qabeessaan seenaa biyya keessanii hayyoota keessan akkatti qabsaa'ame akkatti as ga'ame nuuf barreessaa kunoo kana weelluudhaanis ta'e bifa addaa garaatiinis ta'e nuuf himaa irraa baranna. Okay, seenaa biyya keessanii tokko irraan qaanfatina. Seenaa biyya keessanii barreessaati nuuf ibsaa. Akka qananii kanatti goota biyya keessan biqilchee sirbaanis weelluudhaanis barreeffamaanis haa ta'u nuuf ibsaa. Maaliif irraa baranna nuyi? Oromoon kutaan kunii akkanatti qabsaa'ee akkanatti seenaa hojjete jennee irraa ittiin of dhaaddannaa isiniin jechuu barbaade. Okay? Kanaafuu Jimmaatti inaaftanis injiraansaa innis hin nyaatu isinuma nyaatee hoqqattanii ofirraa fuutanii achi buusuu ta'e malee wanta waan fiddanii qabdan isiniin jechuun barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa rakkoo hin qabu laa rakkoo qaba. Bagatti cabsite dhugaa rabbii baga sirbite sirba bareedaadha. Xiqqoo ishee qulqullina hin qabu kiraara isaati malee sirbi ishee baay'ee waan namatti tolu ture. Warra intini godhe qulqullina hin qabu intini isaa jechuudha. Kana isiniin jechuun barbaada. Ijoolleen dhalootallee akkuma kana seenaa biyya keessanii gabaasaa bakka maaliif inaaffaatti jirama waan ta'eef jenna akka kana caalaatti gubatan godhaasni immoo osoo nama tokko hin tuqin osoo ganda tokko hin tuqin biyyittii keessan goota keessan qofa faarsaa akkanatti addunyaaf gumaachaa. Okay? Kanaafuu isinitti inaafamaa jira. Kanaaf jennaani walillee ijaaraa waliif dhaabbadhaa walii gorsadhaa gruupi goradhaa nama karaa taaneen isinii dhufu gama kamiin nama kana ofirraa deebisna jedhaatii walikkotaa yaada wal jijjiiraa isin sabiyyiin keessaniyyuu akka beekaati akka hayyooti maashaallah tabaarakallaa ani baay'een isin jaalladha jimmummaa keessaniif isin jaalladha siyaasummaa keessaniif isin jaalladha maccummaa keessanii karaa hedduu isin jaalladha ijoolleen Jimmaa na biratti kabajaa qabdu abiyyis nan jaalladha nan deeggara hojiin isaa natti tolee jennaan jechuudha. So kanaaf wal ijaaraatiin wal gorfadhaa gama nama ittiin ofirraa deebisuu dandeessan tokko osoo miidhaa irraan hin ga'iin akkamitti nama kana ofirraa deebisuu dandeenya jedhaati wal mari'adhaa isiniin jechuun barbaada. Waliin balaaleffatinaa jechan taanii walitti hin moggaasinaa yoo walitti aartanii wal arrabsuu barbaadan karaa keessaa guruupii godhaatii dhukkee walirraa kaasaa arrabsa malee Facebook irra baatanii nama tokko aartanii dhuftanii nama sana yeroo arrabsitan waan isin arrabsitan sanaan uummanni kutaa biraa bahee isin arrabsa. Kanadha kanan isiniif himu baay'een isin jaalladha ijoollee sanyii mootii koo naaf jiraadhaa umurii naaf dheeradhaa. Thank you. Jizaa keessan rabbiin isiniif haa kaffalan jizaa keessan isinii kaffaleen fitu oolmaa baay'ee naaf ooltanii jirtanii
garuu waan isinnaaf ooltan miidiyaa irratti isin himuu osoo hin taane yoo rabbiin achiin nagee aafiyaatiin biyya keessan lammeeffata yoo dhufe akkan durachi keessa jiraadhe sanatti yoo dhufe bakka isin jirtanitti dhufe akkan isin argu abdiin qaba inshaallah rabbi biraa jechuudha. Okay, galatoomaa naaf jiraadha. Okay. Al tokko itti nu dabalii kadir maalti dabaluudha sirba moo galatoomaa ulfaadha. Ani wallaggan ta'uu akka Jimmaan keessatti dhaladhee guddadheetti of ilaala dhugaa rabbitti. Maaliif uummanni Jimmaa hammataadha, uummanni Jimmaa beekaadha, hayyuudha, jibbaa namaa hin qabu, nama waliin deemu, namni hamma nyaatee dhugellee hin beeku, nama yeroo nama gaabbatu jechuudha. Hamma nyaatee dhuguu nama beeku miti namni Jimmaa. Maaliif garaa keessaa intini kana hin qabu, namni garaa keessatti garaa godhateeti intinedha. Namni Jimmaa mala akkasiitii hin qabu. Si jaallannaan oromummaa si jaallata, si kabajnaan oromummaa intini siidha. Maaliif abbaa Jifaarirraa waan hubachaa dhufaniif jechuudha. Eenyutti baanii haabilan amma namni tokko yeroo guddatu waan namni sun hojjetu ilaalaa yoo guddate shiruma xaxaa deema, badiima hojjetaa deema. Yoo immoo beekaasaa sanarra waan tokko intinedha. Waan abbaan Jifaar hojjechaa nama beela baasaa dhufan, nama hojii walii galaa dhufan akkaataa sanatti deema. Ilmoon haadha ilaaltee akkaataa hojjettu abbaan ilmillee akkuma kana. Okay, kanaafiyyuu achuma isaaniiti waan badaa hojjetaa hin dhufne seenaarraas waa hedduu baratanii dhalli dhalootaas waan walirraa argaa deemuuf waan ajaa akkanaa hin dalagan miidiyaa irratti ijoolleen Jimmaa isiniin jechuu barbaadeeni. Galatoomaa ulfaadhaa. Oromoo kutaa 11 nan jaalladha. Biyya Jimmaa waan keessa dhaqee argeef ijoolleen Jimmaa waan isaan beekuudhaaf isaan jajaa isaan illee galateeffadhaa jechuudha. Isinii galee kanaafiyyuu keessan illee gaafan dhaqee dhufee arge ijoollee kutaa Oromoo biraa akkuma kana biyya keessan jajuus galateeffachuus nan danda'a. Ammallee Oromummaa walitti qabna, garuu ani ijoollee Jimmaa keessoo kooti hundi isaanii jechuudha. Paartii kamiyyuu haa deeggaru akka Jimmummaa isaaf hundaayyuu nan kabaja, hundaayyuu nan jaalladha. Paartii kamiyyuu haa intinyaa jedhu. Kanas ni jedha. Isa darbaa dubbatus akka xiqqoo ishee keessa ba'u tokkos dhalaa ganda biraatiif jedhee biyya isaantiin hidhu ijoollee biyya isaa kabajaarraa fuudhu immoo itti himna jechuudha waan tokko jennee. Isinillee naaf jiraadha. Galatoomaa baay'ee irra tureen jira. Yoo xiqqaate sa'aatii 2 turre jedhee laata sa'aatii 2 turee irratti fakkaatan yeroo waa'ee Jimmaa haasa'u nan nuffisiisullee sirba Jimmaa suuroo naggeeffadhu nan nuffisiisullee maal akka ta'e hin beeku. Kanaafidha baay'ee galatoomaa isiniin jedha ijoollee Jimmaa kootii akka ijoollee gandi biraa wal ijaartee subscribe walii godhu. Wal ijaartee tokkummaa ishee jabeeffattu akka kanas illee wal ijaaraa. Dhugaa rabbiiti ilmaan maccaa nuyi wal guddisuus hin beeknu, waliin deemuus hin dandeenyu, wal gorfachuus hin dandeenyu. Wal tuffii baay'isna. Waan wal tuffannuuf jennaan diinni immoo bakka argitetti ijoollee keenya qabdee akkanatti gochaa jirti. Isinii galee hir'inni unu bira jira akkuma Abdishaan jedhe. Kanaafiyyuu wal gorfadhaa. Wal gorfadhaa. Paartii kamiyyoo deeggartan sababa Jimmummaatti namni tokko isin biraa ati kaafaa deeggaraa, namni tokko kaafaa deeggaraa saayiba kee bukkee kee jiru sana bilchiginaa deeggaru sababanni kaafaa hin deeggarreef yoo inni miidharraan ka'e kaafaa osoo deeggartu Jimmummaa walitti qabduuf sababa micaan sun rukutamuuf irraa dubbadhu. Wajjin rukutame wajjin dhiigni kee haa ba'u malee Jimmeetti dhaabattee hin ilaalin. Darajaa sanarra immoo osoo hin ka'in namni hundumtuu guruupii wal hidhee kan Facebook namarratti gubu, kan badii namarraan ga'u, kan ebeluun kana gochuu qabna jedhu, kan Abiy arrabsuu qabna jedhu, kan ajandaa baasuu fi Facebook irratti as ba'anii haasa'u osoo hin taane quba wal qabu jarri keessaan. Akka Abiy arrabsuu qabdaa jedhanii fa ajandaa kan walii godhanii as ba'anii nadhoon isaanii as ba'anii iyyantu jiru. Kanaafiyyuu keessaan quba wal qabu isaan. Nuyillee akkuma kana keessaan quba wal qabu qabna. Hamma dandeetti keessanitti waan gochuu dandeessanii, waan waliin deemuu dandeessanii guruupii godhaati akkaataatti nama ofirraa deebistan marii godhaa. Biyya walitti qabdu. Siyaasni hin darban. Innama Jimmaatii kaafaa deeggarus gaafa biyyi kun isa ga'e yookiin qabamintini Jimmuma biyya abbaasaa biyya haadhasaa sanatti gala. Isin galee sirra miidiyaa irratti wal xiqqeessinu yeroo biyya gallu nagaa waliin taanee warri ollaa akkuma ollaatti karaa deemaa macheem gabaan Jimmaa tokko yeroo Jimmaa dhuftan wal arguun dhiistanii akka asirratti wal jibbinu kana biyyatti waliin jibbinu. So kanaafiyyuu biyyummaa keessan akka gandummaa keessanitti wal ijaaraa waliin deemaa isiniin jedha. Baay'een isin jaalladha miidhama keessan hin barbaadu namni illee akka waa isiniin jedhu hin barbaadu. Garuu rakkoon keenya
yeroo waan tokko keessa gallu miira keessa galtanii nama sana arrabsitu jecha sana fudhatee inni ormaa ba'ee isin arrabsaa jechuudha. Isni galee kanaafuu kun ta'uu hin qabu wal gorfachuutu irra caalaa namni tokko osoo akkam isin aarseeyyuu nama sana viidiyoo isaa hin hordofina. Amma maaliif haadha koo arrabsiti maaliif akkana jetti namni haadha osoo qabu haadha nama arrabsu ofiifiyyuu gowwaadha. Isni galee tuffadhaati bira darbaa viidiyoo isaa hin ilaalina. Nama sana of jalaa biloog godha malee miira keessa galtee kuni jimmarraa deemsa amma kanaa deemtee dhuftee jimmaan galtee jimmaa miti ati akkasii haadha keessa fidee dhuguma namni sun jimmaan ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu immoo nama sana osoo mistira isaa beektu osoo maalummaa isaa beektu osoo waan danuu jettee arrabsuu dandeessu of qabi. Maaliif jecha ati jettu sana kutaan biraan waan fudhatee si arrabsuuf jechuudha. Gaafa nama tokko qofaatti argeentiin jedhu viidiyoo irratti jecha ati jettu sana yeroo jechaan nama kana viidiyoo waraabu nutti dhaga'ama isinitti dhaga'ama. Jimmummaa waan walitti qabnuuf jechuudha. Maccummaa waan walitti qabnuuf, oromummaa waan walitti qabnuuf jechuudha. Isni galee akkanatti fudhadhaa ijoollee koo baay'een isin jaalladha. Jizaan immoo harka rabbiitiin deebi'aa irra caalaa harka namaatiin miti. Garuu callisuu hin baay'isinaa. Na'imaar Fuwaad Kaayirootti rukutame hin callifame. Abdishaan Riyaaditti rukutame hin callifame. Mucaan tokkos akkuma kana Jiddaan keessaa Madirii naannoo kam akka jiraatu akkuma kana sababa bilisiginnaa ta'etti rukutame kun ta'uu hin qabu. Callistanii wal ilaaluu hin qabdan. Isni galee kana isiniin jedha hedduun isin jaalladha. Nuyi hayyoota keenya isa Jimmaas isa Arsiis isa Wallaggaas Oromoo bakka bu'aniiti qabsaa'an malee gandummaa bakka bu'anii hin qabsoofni. Sababa dulloota kanaallee hayyoota keenya qabsaa'ota keenya arrabsuu hin qabnu. Jara kanaaf garuu akkuma isaan karaatti osoo re'ee eeganii mucaa Jimmaa tokko bakka re'eetti argatanii yoo miidhan isinillee bakkuma sanatti deebii kennuufi qabdanii isin jechuun barbaada. Maaliif isaantu oromummaa wallaale, isaantu kabajaa wallaale. Isinii galee isaantu karaa gadhee namatti dhufe karaa isaan dhufan sana deebisuudha malee nuyi hammeenya hin beeknu jibbaa namaa hin qabnu dhugaa rabbitti waan namni nyaatee dhugee quufullee nutti hin fakkaatu yeroo namaaf waa tokko dhiyeessinu jechuudha. Akka malee keenyaatti isiniif hima. Kanadha nagaan bulaa gullallee rafneetillee gullalleen kan Oromooti. Atillee shafukoo of eeggadhu nama waliin arrabsina Ahmed Boorishaa gullallee ijoollee wal arrabsaa jirtan rakkoon qabu kaafaa deeggaruun kaafaawwan keenyuma ilmaan Oromooti. Warra gandaaf qabsaa'utu nu jibbisiisa malee qabsoon isaanii harka nutti jedha malee rakkoon qabu. Hayyoota keenya kan isin deeggaraa jirtan kan isin irraa dubbataa jirtan garuu abii nama ganda keessaniif jimmummaa isaaf ijoolleen jimmummaa isaaniif abii waan jimmaa ta'eef waan jimma taataniif jibbamaa jirtan. Kanaafiyyuu keessanillee ilaalcha gaarii haasaa sanallee deeggaraa isiniin jechuun barbaada. Of kabachiisaa nama biraas deemaatii kabajaashee walittiin duudinaa wal arrabsinaa lubboota koo baay'een isin jaalladha. Baay'ee natti toltu jechuudha. Ijoollee beekaa ijoollee hayyuu waan taataniif hin barbaadamtu isin. Kanaafiyyuu namni yoo paartii kamiyyuu hin jettan walii keessan waliin arrabsinaa jechan taane walittiin moggaasinaa wal kabajaa. Yoo karaa keessaa immoo wal arrabsitan eenyuyyuu isin hin dhaga'u. Isa karaa keessaa waan barbaadan waliin jedhamu kana eenyuyyuu hin dhaga'u. Wal gorfattanii wal arrabsitanii jechan taane waliin jettan yoo achitti intini jettan yoo namni sun dhaga'uu dide guruupii sanallee gubdanii achumaan intini jechuu wayya malee nama sana hordofuu dhiisuu wayya keessaa fa'aa rimoot gochuu qabdanii nama sin dhaga'uu hin dandeenye sana malee callistanii osoo keessaa wal quban qabaatin yeroo namni tokko ba'ee miidhamu namni kun maaf akkas godhame jennee baanee achis viidiyoo waraabnee intini jechuu osoo hin taane diina keenya karaa kamiin ofirraa deebisnaa akka gandummaatti kan jedhu guruupii uummattanii waliin marii gochuu qabdanii isin jechuu barbaada. Okay, galatooma baay'ee isin jaalladha. Yeroo gaarii qabaadhaa jiran ture. Dubbachuullee dadhabaan jira. Akkuma hidhiin koo kun nagogee qoonqoon koo as kun nagogee jira. Dhugaa rabbitti ijji kiyyallee walitti jaamee jira. Galatarra naafa faa'ee ani sharmutaadha. Uddoo kiyya keessaa hin qabdu. Sijjammar isin arrabsa malee Oromoon maal akka ta'e hin beektan. Hiikama Oromummaa hin beektan warri nama arrabsitan kun. Na yani sharmutaadha. Na keessaa hin qabdu obboleessa kiyya. Hojii kiyyatti anaaf gaafatama. Dukkana qabrii keessaa ana qofa kan galu hojii koo waliin malee harmeen kiyya kana waliin hin galtu. Arraba hin dheerattiina. Bilis akka Oromummaatti waliin deemne akka Oromummaatti waliin deemna akka gandummaa yoo ta'es nuyi rakkoo hin qabu. Waan duran barri tokko amma baruu nu rakkiseeti malee itti mudduu dandeenya. Isin jechuu barbaade miidiyaadha. Biyya ormaati. Namni wal keessa galamaa yoo achitti
nama Jimmaa qabanii miidhuu ta'e kan keessanis asnu kan waliin jiraachuu danda'a. Xaayif kan jiraatu ijoollee Jimmaa wajjin jiraachuu danda'a. Achumatti qabanii wal miidhuu gandummaan babal'ataa deemaa tokkummaan hin badaa jechuudha. Yeroo sana namni wal mancaasaa jechuudha. Osoo kun hin dhufiin durammoo Obsaa Muhammad ati mataan kee kuulloodha. Abbaa Zifaariif dhaaqxee ashkarii taate kan kuulloo jedhame barisuma akka keetiiti. Am kuulloo faras dhugaa rabbitti. Am kuulloo faras moo faras jedhama Ingiliffaa hin beeku. Inaaffaatti isinitti jira. Abdii Arsii eenyoo jedha. Boqqojjii moo boqqojji jedha. Kuulloo jedha jala deemee. Kana isin kan bartan. Xiqqaattanii haftanii waan nama arrabsitaniif jennaan. Kana isin jechuun barbaada. Nagaan turaa. Baay'een isin jaalladha. Halkan gaarii, hirriba gaarii. Kan niyyattan niyyaa keessa Rabbiin itti isiniif haa guutu. Inni kaan jaartii hawaa. Inni kaan makiinaa bitachuu niyyataa. Inni kaan mana isa biyyatti ijaare keessa deemee jaartii isaa waliin jiraachuu niyyataa niyyaa keessa Rabbiin yaada muraada keessanii isiniif haa guutu. Galatoomaa, abjuu gaarii, hirriba gaarii. Carraan keenyaa fi jaalalli keenya tokkummaan keenya kan bilisummaa jijjiirama amma abbichuun fide kanarra immoo kan nu gammachiisu haa ta'u isiniin jechuun barbaada. Yeroo gaarii qabaadhaa isinan jaalladha. Ammallee walitti deebina. Yoommoo didanii gandummaa yoo jedhan akka sabaatii torbaan dura baatii 8 dura Ramadaan dura akkam akkan ture na beektamti gosa saniitti hin deebi'a. Ani garuu umurii kiyya kanatti nama arrabsuun narraan tolu jedheen maaliif dulloomeen jira akkuma na argitan kana dulloomeen jira. Awwal galatoomeetillee dhugaan kee hin badiin naaf jiraadha isinillee galatoomaa ulfaadhaa nagaan tura. Maal jettee news Jawaar sanya Jawaar maal jettee? Bilis ijoolleen keessan dogongora warra qaban akka naannoo keessan akka kutaa keessanitti callistanii hin ilaalina. Callistanii ilaaluun abiyyi miidhuu yookiin ijoolleen Jimmaa miidhuu miti. Ofuma keenya tokkummaan keenya badaa deema kana yaada. Namni wal miidhaa deema kana yaada. Okay? Kanaafuu ajaa keessan qabaa hidhadhaa feetan ajjeesaa feetan gorsaa waan barbaadan godha. Almuhim dogongor deddeebi'ee baay'ataa jira. Okay? Miskiina ijoollee Jimmaa irratti abiyyiin sababa bulchaa Jimmaa ta'eef ijoollee Jimmaa irratti harkaan fudhachuu hin qabdan. Ijoolleen Jimmaa nama diiniiti, nama dhiiga namaa buusuu barbaadu miti. Dhiiga namaati miti. Hayiwaana tokko yoo rukutanii dhiiga buusuu hin barbaadan. Nama diinii nama Rabbiin deemu waan ta'eef jennaan. Na galatoomaa ulfaadha nagaan bulaa. Isaaf immoo boritti hin guuta yerootti dhufaa liivii. Okay? Yeroo gaarii qabaadha. I love you so much. Ijoollee Abbaa Jifaar darajaa tokkoffaa, Oromoo darajaa lammaffaa. Love you. Bye bye.